Akkam sitti fakkaate gammeen maal sitti fakkaate? Sirba tokko istuudiyoodhaa qaba isheenuu awudoodhaa isheenuu ergaa hin qabdu waan uummata kana ibsitu miti peestaalii gurraacha kana jala kaate sitti dhufu. Peestaalii gurraacha kana jala kaatee bakka jira miti. Istaaliin isaa jirameera fo'aadhee sitti dhufaan. Namnati of wallaalee jechuudha. Ofii isaa wallaalee of gatee jechuudha. Akkasittiin sitti dhufaan. Dubartiin fuula qabdu immoo wayi sammuu isaanii ajaan sammuu isaanii qiraa afaa isaatiif ajaa sammuu isaa silaa abbaan hin beekatoodha Dr. Zalaalem Abarraa. Dhuguma bara. Suusii qabaachuun dirqama. Nama akkas na laalta jedhi kana. Namni muuziqaa hojjetu yookiin namni istuudiyoo seene tokko namni sirba tokko hojjete. Deemee saampila tokko seenee fi waan aartii ajaa'ibaa hojjete isa fakkaate barreessaa eentu qaamii godhee. Ijoolleen muuziqaa afaan Oromoo hojjetan sirba tokko istuudiyoodhaa qabu muuziqaa tokko istuudiyoodhaa qabu isheenuu ganaa waggaa 3 booddee baati garuu suusiitti ooveriidha iddoo isaan oolan sitti hin tolu waliin dhossinu likkii walitti himna barreessaa cimaaf godhu namni kaleessa kanaan dura noormaalii beektu udduu dhiibaas bukkee darba saampilii istuudiyoo galee jechuudha. Ishee kana har'a wal qaqajeeshinaa jechuudha. Ijoolleen muuziqaa hojjechuuf muuziqaa duwwaa osoo hin taane gama fiilmiidha. Aartii keessa namni jirtan hundi keessanii waan xiqqoo tokko hojjettanii qoleen waan guddaa hojjetteetti of ilaaluu dhiisuudha. Qolee darbatan. Ani aartistiidha. Dhugaa keessa argaa namoonni kun. Yoo harka fuunee akkam jirtu hordoftootiif kabajamtoonni Kuush Poodkaastii har'a weellisaa Gammachuu Deekii kutaa lammaffaa qabannee dhufne irraa kutaa tokkoffaa keessatti garuu akkati weellisaa taate namooti baay'een hin beekanii. Mucaan kun weellisaadha. Weellisaa Gammachuu Deekii jedhama. Sirboota baay'ee duuba nama heeruudha. An sababan iccitii isaa beekuuf jechuudha. Nama cimaadha. Isa kanaafi aartii keessatti nama akkamiidha irraa dubbannaa kutaa lammaffaa kana keessatti waan baay'ee kaasnee ni haasofnaa haga dhuma sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya boona moqqi kana gaadha. Eeyyan sirriidha. Weellisaa lafaa dhufaadha waan ta'eef sagalee isaa yeroo tokko gidduu namaatti galeefaa sagalee isaa namoonni baay'een hin beekan. Sirbuun jaallatuun siin jedhee. Sirbu baay'ee of mul'isuun barbaadu. Isumarraatii dhageenyaa jechuun waan inni jedhu. Kanaafuu weellisaa Gammachuu Deekii an adda godheensi ilaala baay'ee. Maaliif? Maaliif sitti fakkaate? Isuma dhugaan siin jedhe. Wal beekuudha. Sii galee miti. Hawaasa keessatti wal beekuun iddoo olmaatti wal beekuudha. Garuu bakkeetti wajjin kolfine hin taphannaa wal foggorraa wal caccabsaa walla bakkee kanatti foggorraa miti garuu bakka kanatti gaafa gara addunyaa aartii kanatti deebinu nama cimaadha. Sababni akkas jedheef ati nama cimaadha. Sababni akkas jedheefi hojii hojjettu sababan beekuufi ofii keetii yoo amma kanattis baastee wanti naa ta'u dhiisteesii wanta ta'e kada dhodhamnaan hojjettee nan dhadhagaa wanta sirka jiru sababan beekuufi nama baay'ee cimaadha. Gara fuulduraatti waan baay'ee fiddee dhufta. Maqaan nun balleessitu jedhee mayyaada. Waan baay'ee fiddee dhufta. Isa kanaafi gammachuuni gama addunyaa aartiitti. Addunyaa aartii keessaa immoo muuziqaa irrattidha kan itti hojjettu. Gama addunyaa aartii kanatti gammachuumti namni jedhamu akkamitti dhufuu danda'ee aartii yoom eegalee yeroo akkamiidha kan inni eegalee dhiibbaa namaadhaan gara aartiitti dhufe moo aartiin jalqabuma keessa isaa jira isa jedhu akka nuuf ibsituufidha. Nuuf ibsita osoo hin taane daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa fi maatii kuushiif jechuudha. Qawween kush jennaan jarri kush jetti jedhamti Caaluu Hundeessaa akka jedhe. Qaannoo ati waan baay'ee beekta. Isa kanaafi gammeen asii bahee aartii haasawutti kennaan dhugaa dubbachuuf ijoolleen lafaa dhuma baay'ee akka callisan har'a nan beekaa ifama nuu godhaa waan baay'ee buunee baana har'a namoota baay'ee likkiitti galchina
irraa naasofna waan baay'ee ofitti amanuu qabdu ofitti amanteetta qophooftee isa kanaaf sirriitti ni haasofna. Gammachuun aartiitti akkamitti dhufuu dandeenya? Okay, gammachuun aartiitti akka namaa mimmiidhaafadhee haasa'uun fedhuun. Akkana sirraa bareedas yoo mimmiidhagsitee haasofte. Jechuun ka'umsa keetti mimmiidhaaffattee hin jiraa miti. Sababa wayii uumtee kalaqxee haasa'uun hin barbaadu. Waanuma akkuma dhuguma jiru sanaas seenaa kiyya waan ta'eef jechuudha. Adeemsaan deemaa dhufe waan ta'eef rakkoon qabu akkuma jiru sitti hima. Ani faarfataan ture mana sagadaa keessa nan faarfadha. Dhukkeerraa kaasaa faarfannaa kiyya kwaarii mana sagadaa wajjin nan faarfataa ture. Achiin booddee gaafa iskuulii galluuyi maatii keenya irra xiqqoo adda baane gara magaalaa Doolaa Wayyuutti jechuudha dhufe ani. Achiin dura atoo gara magaalaa Doolaa Wayyuun dhufiniin dura bakki aartii xiqqoo akka waan infoormeeshinii si hubadhu gurbaa tokkottu jira lubbuudhaan hin jiru gurbaa cimaadha baay'ee cimaadha badhaadhaa galchuudhaani isa biran ture inni kun aartii jaallata qabsaa'aadhaas bara wayyaaneeti inni warrattuu ijjeese wayyaaneettu ijjeese isarraa infoormeeshinii wayii argadhe amma nama hin jirre amma argatini jechuudha. Egaa gara Doolaa yeroo dhufu bakka anjiraa miti onneen yeroo sanii qabsoo naamniidhaan xiqqoo na keessa bulte wayii achuma na dhiibdi beekta. Otoo na dhiibdu gurbaa ajaa'ibaa wayii itti na fidde. Nama ajaa'ibaa gamma namani jaaladhuuf ajaa'ibsiifadhu Daawit Kadir jedhama jechuudha. Barreessaadha, yeedaleessaadha, fiilmiin barreessaa hin hojjetas. Otuma deemnu gaaf tokkollee ani aartii akkam jedhee isa gaafadhe illee hin beeku Daawit jechuudha. Adeemsuma keessaa otuma dhimma biraatii wal agarru maaliif fiilmii sin hojjechiisu jedhegaa inni gibbiidha yuunivarsiitiidha eebbifamee bahee taa'aa ture. Fiilmii sin hojjechiisu yaadicha natti himegaa fiilmii akkana goonee naamne bakka nan jaaladhe waa inni haasa'u kana sii galee waa inni haasa'u kana dhageeffachuun jalqabee. Achiin booddee fiilmii wayii nu jalqabsiise. Fiilmii gatii jaalalaa jedhu wayii. Ani akka kaarakterii lammaffaa wayii ta'ee hojjedhe jechuudha fiilmicha. Akkuma inni nutti hime san lafa keenyee hojjenne nuti jechuudha. Inerjiidhaa waan jiruuf jechuudha. Inerjii ijoollummaatti jira gaa waan dadhabnu hin qabnu waan barbaannu hojjechuu dandeenya. As keessa gaafa fiilmii kana waraabnu waa'ee muuziqaa kophaa keenya yeroo ta'e nattaasaa inni vookaalii fa'aa hojjeta isa duuka vookaaliin dalaguu jalqabe waa'ee muuziqaa natti hima eenyuuf akka ajaa'ibsiifachuu qabu waa'ee eenyuuf kan baruu qabu kitaabilee garaagaraa kan dubbisuu qabu so waan baay'ee natti beekaa Daawitiin kun gurbaa baay'ee cimaadha baay'ee cimaadha daawwaa gujii baay'ee cimaadha dhuguma naan kabajaa. Waan baay'ee natti hime kitaabilee garaagaraan dubbisee aartii keessa akkamitti akkam barreessuu qabu fiilmii akkamitti akka akkiisuu qabu deebi'ee muuziqaa akkamitti muuziqaan Itoophiyaa maal akka ta'e riitimii muuziqaa Itoophiyaa kan hunda natti hime Daawit. Jimma kanatti hin barate inni injiineriingiidhaan eebbifame aartiis cinaa barateera. Asii jalqabee gammeen aartii. Ebel dhaggeeffadhe bakkuma kana aartiin jalqabe isma jala taa'een baradhe kabaan aartii taa'een baradhe isa jala na barsiise achiin booda bakka isumarraa osoo hin jedhu kanaan muuziqaa barreessuu qofaaf hin arge jechuudha. Muuziqaan barreessee silaa akkuma siin jedhe gama amantaatti of baasaa dhufee miti amantaa keessaa xiqqoo gara alawaa waan ba'uu ta'e isaaniin makame muuziqaa inni na barsiise aartii na barsiise fiilmii sila na hojjechiise fiilmii tokko gatii jaalalaa kan jedhu bara koronaaf fiilmii sana hojjanne achiin booddee muuziqaa keessa galee muuziqaa barreessee yeedaloodhaan sirbu naamni kanaaf dhaggee jechuudha asiin jalqabe muuziqaan. Akkanatti jalqabee jechuudha muuziqaa. Muuziqaa akkasitti jalqabdee jechuudha. Muuziqaa keessatti fakkeenyaaf ijoolleen baay'een gaafa gara muuziqaa dhufanii utuu muuziqaa muuxannoo isaan qabaatiin waan irra hojjetan bor maal lafa keessa osoo hin jedhin hojjetu ijoolleen baay'ee. Atakkam. Gaaffii bareedaa kan nu dhugaa.
gaafuma gaafatamuu qabu beektaa kun gaafuma irratti dubbatamu. Namni wayii waa wayii wanni kun waan kiyyaatu hin jedhin keessa seenee borcaa mitiire. Fakkeenyaaf muuziqaan hin jalqabda. Akka tasaas jalqabde jaalattee jalqabde fedhiin teetee hin jalqabda. Fakkeenya waan eebelfatti femisii ta'aniifis koo muuziqaan hin jalqabama. Garuu muuziqaa fedhiin keessa kee fedhii eenyulle keessa hin jira barga muuziqaa. Eenyulle muuziqaan barbaada bara. Namni hundi otoo sirbee ittiin tola. Otoo sirbee jechuudha. Muuziqanyaa otoo ta'eef ittiin tola fedhiidha. Fedhii biratti immoo dandeettii waan jedhamu jira. Dandeettiin immoo lafaa kaateetiin galma keeti beekuu qabda. Waa'ee waan tokko yeroo jalqabdu galma waan sanii beekuu qabda. Kanaaf egaa otoo galma isaanii hin beekin namoota baay'ee feemisii ta'anii gubbaa san ba'anii waan hin jirre keessatti argamanii jechuudha. Akka tamma jettuu kana jechuudha. Hin jalqabu. Hinuma milkaa'afis. Divaayizii fajjennaan nama arrabsuun hin ta'u garuu hin jedhamin akka waan beektaa yeedaloo akka waan suuqiidhaa dhaqanii bitatanii maloo yeedaloo naa kenni naam jedhee yeedaloo akkasaa ximii ebelli bakka gilabii walaloo isaan barreessaniini akkuma suuqiidhaa bitatanii deebi'anii dhufanii istuudiyoon jira birriin jiraannaan silaa wanti feetiin hin danda'ama miti ni hojjetta achiin boodee muuziqaa maali waan jedhu otoo hin beekin jechuudha. Muuziqaan maalidha? Waa'ee muuziqaa otoo hin galiniif femisii ajaa'ibaa ta'e guddatee nama guddaa ta'e nama dhageetti nama femisii nama guddaa nama femisii ta'e achiin waan hin jirre biyya keenya qofaa akka biyya alaalletti waan hin jirre namoota keessa galanii xaabaa hin jirre keessa seenanii achiin booda maraatanii cabsanii waan akka hin taane ta'anii hafan baay'ee jira. Kun maal agarsiisa? Yoo muuziqanyaa weellisaa ciccimoo biyya keenyaafadha. Alii Adeeroo nama doktora kabajaa jechuudha. Hagarraa nama muuziqaa keessatti of kabajee biyya keenya kabajee Oromoo kabajee kabaja isaatiin addunyaa gallakkisedha. Aliin akkasi otoo namni tokko hin jedhin xiqqaan aliin akkasi nama otoo hin jedhin otoo Adeeroo kiyyaa sin jaaladha jedhee namni hundinuu kabajuufi. Xiqqaan guddaan Gujii Booranni Oromoon isanii garas caafii jira jiru inni godhakkaa jiru hundisa waaw alii otoo inni jedhu muddaa tokko gara muuziqaa otoo hin fidin muuziqaa gallakkisanii deemaniidha. Hin jiran immoo namoonni biraa waan immoo addunyaa kana jedhu kan ibsan gara malee wayii guuranii gara muuziqaa fidanii kun maal agarsiisa? Muuziqaatti akka tasaa wayii biqilanii ka'anii muuziqaa keessatti dhageettummaa uummataa horatanii achiin booddee immoo fimmisinnaan kun nama rakkoo fidaa gaafa ilma namaatiif wanni inni argate guutuu fi ilmi namaa barsammuusaa to'atuu dadhaba gara waan biraan seenee achiin booddee seenaan jirre ifillee irratti saba bakka bu'ee ibsira jedhu sanillee waan hin jirre keessa galchaa jechuudha. Yaada bareedaa kaastanii darbitaniitu dubbiin keenya ittuma fufa dubbii mimmiidhagaa isaa irraa nama gattaa'e dhaggeeffateef jechuudha. Innaa isa kanaaf muuziqaa irratti akkas jetteetta muuziqaa keessaan baanu muuziqaa irratti gana naannofne dhufne namni ni dhalataa ni guddataa ni du'an oolu namni kamu waan haasa'amuu qabu hin oolchinu wanti hin oolle waan hin oolle aartii keessatti gammeen hagammaatti. Hojiilee akkamii hojjeteera? Aartii keessatti ani hagamma gammeen jechuudha. Aartii keessatti hojiilee gadi lakkifame uummataan bahe jechuudha. Hojii maqaa kiyyaan fakkeessi jiru. Hojii Loongowwee jedhu tokko jira jalqaba kan jalqabne kan jireenya Injifarraas hirmaatee ture. Sirbi sun hin jira sirbi madheen gaddaa kunis hin jira. Sirba Tamar Maleemmaa jedhu kan keessatti sharma shaatulee sharma paartii jedhu san fiit godheera. Ijoollee san faana jechuudha. Kaan immoo namamma baay'ee jaaladhu kana wajjin. Nama sila akka ajaa'ibaatti addunyaa kanarraa ajaa'ibsiifadhu isa wajjin taa'ee waa wayii itti dabaleera sirba leencoo sanii. Kan deemnam yaa nan deemna dansa Oromiyaa
Loo mulaa waliin sirbinaa. Girja kiyya sirbaa dhusanii. Waa wayii. Garuu isa wajjin gaa ani ammaa otoo hin ta'in gaafanii nama guddaa fata'eewu jechuudha. Isa bira taa'ee ila dhiibeetoo ani barreessaa akkasiitiif naa hin jedhu gaafa wajjin hojii wayiitti hirmaannee ammaan boodallee jechuudha. Haasaa kee dammaan qabeera. Sirba Leencoo Gammachuu ka ammaa sanaa jechuudha yeroo jiilaa sana sirbame sirna gadaa irratti sirbame wantichi yeroo sana eenyu barreesse sirba sana? Paartii isaa guddaa kan barreesse Daawit Katiriidha. Hojjumaan taane yeroo saniin as na bira dhufee ture. Barreessine garuu isatu barreesse bakka Daawititu barreesse. Mucaati sila jechaa yaa mucaa si qara. Yaa mucaa nagaree. Isatu barreesse jechuudha. Isatu barreesse. Sirba ajaa'ibaadha. Ani hojiilee babbareeddoo baay'ee barreessee harka qaba bari gurbaan kun. Hojiilee amma fakkeenya istuudiyoo qabu tokko fa'a hojiin baay'ee jaaladhu. Harka caalaa sirba san namni barreesse isa. Partii xiqqoo tokko kan itti dabalanii fi jechuudha ofii kootiiti. Harka caalaa isatti barreesse. Hojii gurguddaa harkaa qaba barreessee gurbaan kun. Isa qofaa miti. Weellisaa Asnee Abaateedhaan tokkoof sirba wayii barreessee ture inni kun jechuudha. Sirba ajaa'iba. Asnee Abaatee kana kan waa'ee Gambeellaa sirbuun jira miti. Nama guddaadha gurbaan kun jechuudha. Namoota akkasii yeroo baay'ee bahanii jira miti. Beekamtii nuti jennu beekamtiin adda addaan. Qixa hojii hojjechuu irratti jechuudha. Sirboota akkasii barreessee hojiilee gurguddaa harkaa qaba. Garuu inni hawaasicha beeka sirriitti. Aartistiin tokko immoo aartistummaan isaa kan inni ittiin mul'atu kan inni ittiin kabaja argatu hawaasni isa beeku beekamtii isaa osoo hin taane inni hawaasa isaa beekuu danda'u qaban. Garuu dhugaa dubbachuuf jennaan aartistoota hunda miti. Aartistoonni muraasni jijjiiru. Nama keessa namni jira miti. Hawaasan beekan hawaasatu isaan beeka malee. Sii galee yoo hawaasa kee beektee waan hawaasa kee keessaa sirbite sii galeera addunyaatti mul'istaa uummata kana gammachiisuu dandeessa. Galatoomuu qabnu. Gama mucaa kanaatti gaafa deebinu hawaasa kana beeka sirba Leencoo Gammachuu kan itti barreesse argiteetta. Sirba sana gaafa dhaggeeffatu hin daawwattaan. Baay'ee hin daawwatamne silaa uummataafuu sirbi Leencoo Gammachuu suni kitaaba hin jiraa miti bakka sirriitti waa'ee gadaa Gujii abbushiin booda jechuudha. Namni sirriitti barreeffamee sirbame sirba sanii eega abbushiitiin duuba jechuudha. Baay'ee kan fakkeenyaaf Gujiin ikkoo bara durii sirba reegeen sirbaa Gujiin jechuudha. Tiraappii hunda qaba Gujiin. Isa amma diriil warri jedhamu kana hunda qaba jechuudha. Gaafa sirbu Gujiin waan namni silaa fokkifatu waan namni akka sheemiitti ilaalu wayis hin sirbama baay'isee Oromuma keessattuu jechuudha. Eessa kutaa kamittuu garuu waan sheemii sanii baaseetii miti kan sirbu bifa aarti ta'eedhaan sirba jechuudha. Bifa aarti ta'een Habashaan garuu waan kana yoon nan jette kallattiidhaan yaamafa sirbite jechuudha. Baay'isee isaan fokkumaa jinurraa baratanii baay'ee hin beektaa miti kana jechuun waawwii. Oromoon akkasitti fokkoodha maani ishee mindaa jedhee otoo hin ta'in wantichi akka fokkoo ta'ees akka silaa diidabba'ee hin mul'annes uummataafiti hima. Eegalee garuu sirba keessas waan kana hin tuttuqa sirba keessallee jechuudha. Akkaataan inni ittiin sirbu immoo bifa aarti ta'eedhaan jechuudha. Tuqee bifa das jedhu bifa afaan irratti sitti ulfaanneen bifa ta'u haadha kee bira teessee dubbatte sirba jechuun silaa bakkuma argite sirbaman dhageeffatamaa miti. Sirboonni gariin hin jira kan akkasiin ta'e jechuudha kan bara kanaaf keessa jiranu. Sirbi Leencoo Iyyaanaan sun garuu sirba baay'ee guddaadha. Sirbuma Oromoo bakka bu'uudha. Sirbichi sirba ajaa'ibaadha. Isinis sirba kan morma leemmaa hojjettanii turtaniitu Viijin Intarteementii irratti sirba gadhiifamee ture sana. Kan morma leemmaa jechuun maali? Taa morma leemmaa jechuun taa mormisii sooyyee jechuun bakka hin jiraa miti mormisii qalloo bareedduu jechuudha. Kan mormisii bareeduu morma daba hin qabne jechuudha. Intala akkasanii bilillee minaam jedheetti si akkeessu
Bililleedhaaf hagam beekutti namni sirri sirbe Alii Birraa qofaadha. Sirba isaa sanirra jechuudha. Roobertoodhaaf finceen suuraa harkaan kaase Monaliizaa jaa'ees maqaadhaa moggaase sila rabbiin godhe alala agarsiise sila Monaliizaa barciree facaasee sirba jedhe sanirratti intala Oromoo akka addunyaatti bareeddu godhe sila Roobertoodhaaf finceen si argee jiraate rabbiin godhe Monaliizaa ciree facaasa suuraa isii keeti bakka buusaa jedhee sirbe alittuu sirbe jechuudha hagam beekutti. Monaliizaadha jechuudha bilillee. So tamorma leemmaa yoo jedhee bilillee nama bililleedha morma namni akkas jiru bareedaa akkas doonte tamorma leemmaa jechuun intala mormi ishii bareedaa kan dalba hin qabne intala Oromoo gujiidha keessa jirtu wayiitii sirbame jechuudha sirbichi. Akkas. Sirba sana baay'een dhaggeeffatamee viyuu yuutuubii irratti ni qaba. Viyuun sirba afaan Oromoo akka duraa miti. Akka duraa miti. Isumatti beektuudha jechuudha. Hojii kan biraadhaan akkam? Muuziqaamaa hojii kan biraa akkam? Harkaa qabna hojii baay'ee. Hojii baay'ee babbareedaa guddaa ta'e harkaa qabna. Atis quban qabdaa waan nuti irra jirru jechuudha. Rakkoo wayitu jira. Rakkoo maalidhaa? Rakkoo baay'ee jira nuti aartii kana keessatti fakkeenyaaf ijoollee ciccimoo jiru fakkeenyaaf hiriyoota kiyya fa'aa warri ta'an warri aartii Oromoo kana piik godhanii bakka biraa buusan jechuudha. Silaa irratti invest godhame warri ofiiyyaan warri aartiidhaaf yaadan aartiidhaaf warri yaadan warri sababa ikoonomiitiin xaxamanii ta'an baay'ee isaaniitti jiru. Bakka dhabanii jechuudha. Jiru. Amma laale aartiin Oromoo kun irra deddeebii ta'eera bara kana keessa. Irra deddeebi'ee yoo isin jedhu namni weellisaan guddaa Oromoo tokko waa'ee nageetii fi bara duriitii kaan jennu waa'ee nageetii fi sirba wayii wakka nageetii fi albeem isaa guutuun. Oromoon akkas ta'e nageetii fi hin jiraa miti nageetii fi intarti waan sabni tokko ittiin bohaaru. Just as guutuu abarraa fa'aa yoo ilaalan fakkaata. Anamma too sirbuu dhiisee guutuu abarraa faaga jiranu rakkoon qaba sirbuu dhiisee isaaniif kenne jechuudha. Dhuguma waanan silaa dubbachuu qabu waanan silaa sirba kiyya keessatti tuquu qabu sanii isaanillee dhagganii tuquu fadhabuu danda'aniidhaaf sirba malee Oromoodhaaf hin sirbanne jedhu aga guutuu afarraa jiran hin sirbus ijoolleen kun. Isa biratti namoota akka kee olli fakaasuu danda'a. Bara kana keessa Leencoo Gammachuu fa'a kaasuu danda'a. Garuu sirbi guutuu sirba ati ittiin bohaara keessa waan baay'ee barattuudha. Nageetiifii qofaa mute. Nageetiifii qaba, poozitiivii qaba, waan baay'ee of keessaa qabaadha. Garuu ta'uuf jirullee tilmaamuu qaba. Garuu sirbi Oromoo nageetiifii qofa ta'ee kan saba wayii qofa tacha'u, kan saba wayii qofa tuttuqu. Albeema keetii keessa sirba keetii keessa dandeette tuqi. Saba abbaa barbaadde tuqi. Aartii garuu only nageetiifii waan nageetiif ta'e qofatti onna jechuun kana garuu dhaloonni amma fakkeenyaaf ani gaafa umurii 50 fa'aa hin bahe 55 fa'aa 60 fa'aa bahe muuziqaa hin bahe keessa hin bahe inuma baha dhugumaan baha maafi baasee ta'a dhaloota akka barbaade dandeettii qabaadheetu nama har'a umurii isaa 20 keessa jiru haga isaa danda'ee analaayizdii godhi yaadii maal godhi addunyaa waliin fiiti gochuu hin danda'u yeroo saniitti. Garuu keenya bira maantu jira waan tokko qabatanii achumatti bizineesmaanii ta'uu hin danda'u umurii 60 fa'aa keessatti maaliif muuziqaatti akkasina hodhee achumaan hambise abbaa qabeenyaan ta'uu sirbee bara Rihaanaan ikkoo kaleessa akkasitti sirbitee addunyaa shaashi godhaa turte abbaa qabeenya taatee jiraachaa jirti miti amma hin jirannu Oromoo maaloodha sirba qofaa ijoollee xiqqoodhaaf an jaamboo maali ajaa'ibsifadha see dhugaa siin jedha jaamboo yoo ta'e nama ajaa'ibaati istuudiyoo dhufee ijoollee xiqqoo anamma fakkeenya sirba jaamboo dhageeffataaf guddadhee miti guyyaa tokko jaamboo istuudiyootti argeen beekuun
bakka biraatti argama. Dhufee nu wajjin akkas ta'ee dhiibbatee istuudiyoon seenu. Haa seenanii ijoolleen kun bakka jaamboon albeema ajaa'ibaa hojjeteera. Albeema namni kamiyyuu deemuu hin dandeenye hojjeteera jechuudha. Amma gaa jaamboon dhufee harri guyyaa jaamboo tennee baqachuu qabna nuti. Achi taa'ee gaafa wayii akka leejendiitti bakka taa'etti muuziqaa nama qindeessu yaammatee muuziqaa kana harkaa qaba naa qindeessu. Muuziqichi immoo gaafa namni biraa har'a koo inni sun karaa jira naannoo akkasii baheera jedhama malee jaamboo bira dhaqeera hin jedhamu. Nama ani dhageeffataa guddadhettu istuudiyoo na waliin dhiphatee taraa isaa eegadha gaanamma. Horofaa qabadha isa wajjin maal godhaayi. Ta'uu hin qabu bakka nu bal'isuuti. Nurratti ijoollee akka keenyaa irratti investaa godhu. Aartiin Oromoo ijoolleen xixiqqoon tuni haa guddiftuuti. Isaa ol yaaduu dandeessi waan ta'eef jechuudha. Inni bakka hanga sirbamuu qabu sirbeera. Moo hin jaalanna rabbi. Namoonni akkasii. Kanaafuu ijoollee xixiqqoo irratti investii fi bakki kan lakkifamee utuu sirbite. Amma ta'u guutuu barraan dhufiniiti. Akkanatti laaligaa jirama guddaa inni fide jechuudha guutuu barraa dhufee aartii dargaggeessa miiqadha kan intartii godhe. Maal ta'e inni garuu hin badeemu? Inni dhufa guutuudha barri waan hundaan guutuudha. Guutuudha waan ta'eef guutuun inni dhufa. Innaa kabiraa muuziqaa ijoolleen keenya hojii of harkaa qabnaa hojii of harkaa qabdatis. Hojii of harkaa qabda waggaa har'as hojiin of harkaa qabaa jechuun qabdu. Sii galeera miti rakkina ijoollee Oromoo bira jiru naasa. Rakkinni ijoollee keenya bira jiru yeroo baay'ee muuziqaa akkasiin of harkaa qaba. Sirboota akkasii of harkaa qaba barreessee hin jiru. Har'a yoo akkas jedha waggaa har'aas akkas jedhu waggaa lamarraa akkas jedhu waggaa sadii irraa afur shanarraa hojii moo of harkaa qabu. Hojii isaanii of harkaa qaban suni ulfa seexanaa beekta miti. Ulfa seexanaa ta'ee yeroo tokko yeroo haasaan ijoolleen keenya gara aartiitti dhufaaranii hojii akkasiin of harkaa qabaa jedhu. Waggaa irraa yoo gaafatte biyya biraa turtee yoo dhufte hojii akkasii of harkaa qabaa nama biraa ta'a. Arras hojii harkaa qabaa. Arras hojii of harkaa qabu. Waggaa shanarraas hojii kanaan dura sitti sana of harkaa qabu. Inni hojjetu hojii sanaa jechuudha. Hojiin isaanii ulfa seexanaa ta'aara ijoolleen keenya gara aartiitti dhufan jechuudha yeroo ammaa. Fiilmii afaan Oromootiin haasofneerra. Paartii irratti wabiitiin haasofnee ture. Poosterii aan nu goomsaa. Ulfa Kiristoositti ta'ee hojiin keenya. Ulfa seexana. Sii galeera miti. Ijoolleen amma gara aartiitti gara muuziqaadhaan dhufaaranii muuziqaa tokko hojjechuu fi kana dubartiin tokko ji'a 9 kan deessu. Sii galeera miti. Turtii amma sana ilaali. Baay'ee dadhabu. Mucaa godhachuu fi jechuudha rakkina meeqa keessa darba. Aartiinis akkasuma sirba tokko hojjechuuf rakkina keessa meeqa keessa darba. Mucaan sun rakkina sana keessa darbitee numa dhalatti miti garuu kan isaanii dhalachuudha. Sii galee qabu of harkaa. Hin qabu. Rakkoon akkasii maal? Rakkoo maallaqaati moo rakkoo ijoollee sanaati? Rakkoon akkasii si kaasaa ture bardura. Rakkoon maallaqaa ikoonoomikaalii rakkoon hin qabu ni qabu. Baay'ee qabu jechuudha. Sii galee akkuma sii kaase gama muuziqaa keessa warra jiraniinis dhiphaadha carraan jiru. Baay'uma dhiphaadha dhugaan jiru kana. Inni waraabbii waraabus isuma harkaa qabuuf waraabbii waraaba. Inni muuziqaa qindeessus isuma harkaa qabuuf muuziqaa qindeessa. Anseenaa tokko nagee ture Eelaas Malkaa fakkaataan itti ijoollee qindeessee guddisaa ture sii galee. Yeroo fakkeenyaaf farra qannoodhaaf muuziqaa qindeesse albeema isaa qindeessee xumureef isa lammaffaa eega qindeessee sii xumuree muuziqaan kee awut ta'e na biraan dhufinii siin jedha yaafammas ta'eeti annama biraataan guddisaa ammaan booddee namni akkasitti poozitiivlii ijoollee sana yaadee hojii ajaa'ibaa harkaa qaba gurbaan kun jedhe waan ati harkaa qabdu san dhageeffate si jajjabeessee dhiibdeeti gaafa asittuu jechuudha dhiibdee seentee hojjattee baafte gaafa dammoo piroodaakshiniidhaan bahu hojiin kee istuudiyoodhaa bahee maallaqa barbaadaa mitiire. Abbootii qabeenyaa ni qabna baay'ee qabna. Garuu ijoollee nama haaraa irratti fandiin godhamu. Eegalee fandiinumaan godhamu hin kennamu birrii. Wanni kuni rakkoo muuziqaanyoota illee biraan jira baay'ee ijoollee lafaa dhufu jechuudha. Otoo abbaan qabeenyaa tokko birrii lafaa fuudhee birrii 100 1,200 1,500
ijoollee wayiitti kenne. Tarii asiin dura namni cimaa wayii waan kanatti onnadheen jedhu. Isaan nama ani muuziqanyaadha jedhe wayii birrii itti kennanii namni kun birrii hojiidhaas hojii bareedaa harkaan qabu ganaa maaniidha garuu afaan qaba. Waan hubadhe wayiiti afaan qaba afaan minaamin irraa fuudhee hojiitti hin jijjiirre birrii kaanii ittiin maan godhee tumuree hagadhaa innis achi jira birrii isaasi. Asiin booda eenyulleetti birriin baasu dheedataa jechuudha abbaan qabeenyaa nama haaraa nama duraa. Wanni kunis rakkoo uumeera na fakkaatti abbootiin qabeenyaa nama lafaa dhufaa wayii fandiin godhu. Garuu aartiin keenya bakkuma duriitti iksaak ta'ee afaara. Guddateera aartii Oromoo naannoo akka jedhanuuf namni tokko lama Oromoon saba lakkoofsaan meeqaayi? Miliyoona 60 olii miti. Miliyoona 60 olii fi nama 10 miliyoona 60 fi qoodime. 0 miti. Guutuu abarraa kee'ol leencoo gammachuu muuziqaa ajaa'ibaa addunyaa fi ta'u hojjetan jechuun muuziqaa Oromoo hojjetamaa jiru jechuudha. Nama tokko lamatti hojjetaa jechuudha. Namni akka isaanii ciccimaan sammuu ajaa'ibaa qabu namni 100,000 yeroo sanii ariif homaan jedhu bareedaarra jira jedhama. Namni tokko lama muuziqaa waan haaraa fidee dhufuun hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaafuu istaayii godhee achumaa faaraadha. Duri bara Abbushiifaa yoo Abbush kibbarraa dhufe namni wayii kaabarraa Oromoo kaaba jirurra baha jirurra dhiha jirurra waliin dhufanii garee ajaa'ibaa ta'anii dhufanii jechuudha. Walitti galanii bakka aartii Oromoo sirriitti waan danda'an baasanii hojjetanii. Inni ammaa garuu akkasuma aartii Oromoo bakka wayii jirti jechuudha. Kana kan godhe maalidhaa? Ikoonoomikaaliidha. Istaayii godhee achumatti hafaa jira aartii Oromoo achumatti. Ani koo gammachuun waan wayii qabadhee addunyaadhaaf yoo dhiyaadhe waan isa irra deddeebi'ee fadhiyeessaa miti. Mee nama biraa isaa mokkoruuti jedhee carraa kennuuf qaba tokko ani mataan kiyya. Yoo sabaaf yaadu teete. Yoo saba kana kabajuu teete jechuudha saba Oromoo yoo kabajuu teete yaabbee. Esi mee haa onnadhu. Anis waan rabbiin kiyya naa baasu hojjedha. Mutiire waan waaqayyoon naa kennu hojjedha. Argadhaas. Haa hojjetu ebeluuf namni jedhee akkasii ofirra dabarsuun hin jiru. Aartii Oromoo achumatti istaayii godhee afaan. Inni baay'ee dandeettii qabu. Richi ta'e. Wayii golba jira jechuudha ijoolleen akkasii. Bahan jirani. Gadi jirani. Namni kalee hojjete kan deddeebi'ee sirbi tokko idiyaa tokko fageenya olirraa hin qabne wayii 5, 6, 7, 8 wayii hojjetu. Tokkuma barre seenaa tokkuma. Wayii instrumentii keessatti manaan jijjiirame fata'u tokkuma. Kanuma. Akkamitti walitti dhufanii hojjechuun kun akkamidha? Walitti dhufanii hojjechuun bara duriin ture akka nu seenaan beenu aartii Oromoo keessatti walitti dhufanii hojjetan jedha. Inni ammaa hin jiru sila ikoonomiin hin jiru mitiire akkamii walitti dhufu? Haala qaala'insa yeroo ati nu hin dhaggita. Dargaggeessi Oromoo birrii harkaa qabu wayii yoo ka'ee hojiidhaaf onnadhe malee jiidhaa bahee as dhufee amma istuudiyoo taa'ee eeguun immoo achi bahee walitti dhufee hin danda'a. Hin danda'u akkuma carraa akkuma nuutan barnootaaf as dhufne kana fa'a walitti deebi'ee yoo hojjete fa malee jechuudha. Rakkoon guddaan jiru isa kana jedhani kun yaada kiyya. Kanaaf ijoolleen hojii of harkaa qabna jedhu garuu dafeen ba'u. Saaksillee ta'uu danda'a baay'ee qannoo. Dhaqanii istuudiyootti waa wayii jedhaniif hojii harkaa qabna jechuun hin ta'u. Hojii bilchaataa ta'uu qaba. Hojii saba Oromoo madaalu wayii, hojii saba Oromoo bakka bu'u wayii. Sabaa fi mitiire saba guddaa kanaa mitiire ka bakka bu'u. Hojii saba guddaa kana bakka bu'u. Hojii harkaa qaba. Waan akkanaatti na rakkisetti qabattee teettaa jechuudha. Otoo waan akkana argadhe hojii gosa kanaa kana bakka nan baasa waan jettu wayii qabattee teetta. Yoo hin ta'in hojii wayii jechuudha. Maal cufamii akkanaa jedheedhanii mucaan sirbee hojii cufamii wayii qabattee teettee too hojii harkaa qaba jechuun hin ta'u. Inni kan biraa immoo mata duree kana keessaa osoo hin bahin yeroo darbii haasofnee turre maal sitti fakkaate aartii afaan Oromoo keessatti Oromoon inni irra jalqaba
seenaadhaan jiraata. Aartii keessatti illee akkas ta'eera gama muuziqaadhaan jechuudha. Namoota kanaan dura darban Alii Birraa fa'aa namoota kanaan dura sirbaa turan Abbabaa Abbashuu Eebbisaa Addunyaa achirraa kaasee jechuudha. Namoota jiran isaanumaan faarsaa irraa sii galee garuu namni abbaa kee hin dhaalin siin jedhu hin jiru. Abbaa kee hin caalan kan jedhu hin jiru. Isaaniin faarsuu malee utuu abbaan barbaade sirbaa hojjete amma Alii Birraa hin ga'udha namni. Sii galeera miti. Alii Birraa sababa jaallannuuf sababa kabajnuuf sirboota isaan dhaggeeffanna. Garuu artistoota amma Alii Birraa hin caalin kan jedhu jira. Hin jiru. Garuu yoo itti fufee namni kuni waan bareedaa hojjechuu danda'a. Waan Aliifaa akka Aliifaa hojjechuu baatus waan dhaloota kana sirriitti hin tarti godhu. Waan bakka saba kanaa bu'u hojjechuu hin danda'a. Namni weettuu hin jira. Baay'ee yamma Habashaanii warri biraa warri nuti Itoophiyaa keessa wajjin jiraannu kuni baay'ee hojjetu hin beektaa miti. Baay'ee hojjetu gamma. Baay'ee hojjetu. Nurraa korrojanii deebi'anii aartii keenya ilaalaa jiranii soba walitti nufu aartii keenyaan. Duddaa garaa nutti isaan kordofa yeroo hunda. Kennattu isaan hordofu malee soba ragaa qabatamaatti jira kana. Nu caalu sirriitti agamma. Sirriitti bukkeerraa fiilmiirraa kaasee waan bifa aartii jira. Kamiyyuu sirriin nu caalu yaa sirriin nu caalu. Agammaa jechuudha. Sababilleen walis hin jiraanne waliinis jiraanne argineerraa miti. Akkamitti aartii isaanii ta'eef ilaalchi isaanii akkamitti qaban. Even ikkoo otooma isaan bira teennee waa wayii haasofne akka fiiniitti godhanii barreessanii wal hojjetanii sitti agarsiisanii isaanii. Wantichi keenya ta'uu danda'a. Akka ajaa'ibaa godhanii sirba godhanii barreessanii yookiin fiilmiidhaan si dhiyeessuu danda'u. Sirriitti hojjetu. Kenna aartii Oromoo istaak achuma jira. Akkuma qannoo nama dura dubbataa ture jechuudha. Alii Birraa faarsina mee sirba ajaa'ibaa wayiin dhageeffadha uffi. Sammuu kee taa'ee boqodhatoo ta'e sirba eenyu fa'a Abbabee Abbishuu barreessa. Achi duubatti deebitee yaadatta bara. Achi gara duubaa deebina. Yoo minaalbaata amma dhiyeenya kana sirboonni dadansaan akka guutuu barraafa barreessan kana fataa'e malee. Nama tokko lama barsuun gaafa durii sana immoo sirba Abbabee Abbishuu barreessa laala ittaa sirba Aliin Birraa sirba laala ittaa abdii qopheeffatti jira yeroo sana. Even barumas gulooyyoo jechuudha Abbabee Abbishuu fa'aan booda daawwiteen fa'aa sirba qallee sirba bareedaa sirbanii barre sirba ajaa'ibaa sirba paachiin daawwitee fa'aa jechuudha. Dhufanii paachiin warra Taaddalee Gammachuu fa'aa achiin booda Caaluu Hundeessaa paachoon isaa kunfaa jechuudha Jaamboon fa'aa sirba bareedaa sirbaa turan Abbush Zallaqaa. Nama ajaa'ibaa jechuudha. Aftaamuu Lamuu. Aftaamuu Lamuu walli dansaa turani. Aftaamuu Lamuu namni booddee deemee Aftaamuu Lamuu laala jechuudha. Dhugaa dhuguma barre. Leenyaara kuulaa yaa bareeda uumaa sirba jedhu sana kiliippii isaa gaafa laaltu artistoota maatti gaafa deebitee ilaaltu Aftaamuu har'a fakkeenyaa fi TV garaagaraa irratti yuutuubii irratti hordofa namni baay'ee. Isaan hojjetaa ture kanaan duraa dhiiseera namni. Namni utuu waan Aftaamuun kanaan dura hojjetaa ture booddee deebi'ee ilaalee gantaa hojii ajaa'ibarra ture. Hojii ajaa'ibarra ture. Hojii ajaa'ibarra ture. Amma Abbushii kana yoo waa'ee isaa haasofnu afaan ani hordofaa Abbushiitii mootii garuu ajaa'ibsiifataa Abbushii ta'ani. Hordofaadhaaf ajaa'ibsiifataan garaagarummaa followers inni faan garaagarummaa qabaa miti. Inni hordofu inni wayyaa lubbuu kiyya uume taanaa isa hordofaa. Itti nama seenan hordofa kana hordoftu ko waan itti amantu yoo waaqa taate qofa gadurtu akka kiyyatti. Akka kootanii aartiin yeroo kam ifeensiin jira beektaa? Aartiin yeroo Daawitee Mokonniin fa'aa Aftaamuu Lamuu fa'aa yeroo sanaaf sirba Aftaamuu Lamuu fakkeenyaaf sirba qabsoo yeroo sirbaa turan jechuudha. Yeroo sanirraa kaasee sirbi paaworii qabu yeroo sana. Abbush fa'aa yaalaa turanii. Yaalaa turanii baay'ee sirbaa turan Abbush fa'aa. Egaa Abbush fa'aa dhiisanii booddee isuu yaa'u aceefa ture namni sirbaa ture. Abbushii silaa Amaariffa seenaa Oromiffa naam jedhamti. Paartiin isaa kana Oromiffaas baay'ee bareedduudha. Namni akka Abbushaan ikkoo barreeffama keessatti barreessaa walaloo keessatti akka ajaa'ibaa barreessaa nama ajaa'ibaati. Yaadatonni kaasan infiin barreessitoonni Oromoo walaloodhaan kaasanii hin jiran. Fakkeenyaaf ati na dabsaatte jaalalaa dhugaatii sirba keessatti qaama ofirratti xumureen sirba san jechuudha.
miilli nan deema jedhee morma. Arrabni isii arrabsee muti jalqaba itti dheekkame. Innas qayyame isii. Arrabattuu isii arrabseeti. Arrabattuu isii dheekkame. Kanaafuu deemee barbaadadhaan miilli yaadaan walii galee jechuudha. Gurri immoo waan isiin dubbatte san dhaga'eera. Gurrillee ni dhaga'eera. Yoo inni jedhu immoo deebi'ee yaadni isaa mura. Yaa sammuu kiyya sittuu aangoo qaba. Qaama kiyya walitti araarsigaa jedha. Abuushii waan aggine Oromoodhaaf jiru. Kan nama sodaatu fakkeenyaaf nama intala wayii jaallate sodaatu. Akka gumaa gamboora gurraattiin mana dhufteetti dafee harka galfadhu sirraan baafatiini hagum deemtu yaadiin geetteen sodaatiini hin sodaatin. Akka gumaa gamboora jechuun waan lubbuu kaatamu wayiiti. Akka sana otoo bira naannoftu hin gaafadhamu namni wayii aktiivii wayii si dursee gaafadhu oolaan sodaatinii biraan malinii sirraan fagaatu. Yaadonni abbushittiin kaasee sirbaa ture yaada ajaa'ibaadha. Egaa otoo abbushii bara sanii carraa abbootii qabeenyaa carraa sirbuu Oromoon walitti dhufee walirraa sirbuu naamni wal gargaaru otoo hin qaban gurbaan kun sirbu ture. Achi deemee sirbaa ture jechuudha. Bara ammaa kana eessa kan jiratu nu hin beektu. Sababa maalii akka ta'e hin beekta. Kanaafuu kanaadha. Aartiin keenya isa guddatee maanii dhufanii akka kiyyatti achi jira. Namni lamaa sadii achi jira. Achi ganaadha. Amma waa'ee tiyaatiraa fa'aa yeroo haasofnu jechuudha. Tiyaatira dura hojjetame amma. Durii miti. Inni amma hojjetamaa jiru. Kanaafuu nama tiyaatira hojjetu irratti namni investi godhaa hin jiru jechuudha. Kanuma mootummaa bifa kana amma lafaa kaanii hin komannu. Mootummaan investiin godhu naami jechuu hin dandeenyu. Mootummaan ikkoo aartistoota beekamoo irratti investi gochaa oola. Isaanii kan karaa nuu banu deemanii jechuudha. Nuti ikkoo waan akkana hojjenne takkii aartii Oromoo kun jalatti hafeera bara. Naam jedhanii ijoollee lafaa dhufuudhaaf haa kenninu namni akkasitti nama ja'a fakkeenyaaf muuziqanyaan Oromoo beekamaan tokko nama 6-7 akka fakkeenyaaf kaamuzuu kan afaan muuziqanyaa ta'ee namni waa'ee kaamuzuu afaan beekne jiru. Ijoolleen gara isaanii kibbaa kun nama 20-30-50 ta'anii istuudiyoo isaanii taa'u kan kaamuzuu muuziqaa dalaguuf jechuudha. Tola kan inni baasu. Akka sanitti namni ijoollee Oromoo femes birrii qabu wayii nama 6-7 of jalaa qabatee nama 7-8 ijoolleen kun hojjechuu qaba biyya bakka keenya bu'ee namni yaadee akkasitti magammaan argine soban dubbadhu. Bakka akkasitti waliif kennu gaariidha jedhani. Inni kan biraan immoo ijoollee aartii afaan Oromoo keessa jiran gama muuziqaadhaan jiran ijoolleen amarratti muuziqaa hojjechaa jiran ijoollee baay'eetu jira. Isaan qofa osoo hin taane aartii Oromoo keessa gaafa hojjetanii aartii kamuu jechuudha afaan Oromoo duwwaa osoo hin taane addunyaa aartii keessatti suusii qabaachuun dirqama. Namni muuziqaa hojjetu yookiin namni istuudiyoo seene tokko namni sirba tokko hojjete kan addunyaa kanaa keessaa bahi kan naannoo keenyaa keessaa bahi gama ijoollee aartii afaan Oromoo hojjetan irratti haasofnu. Inni kaan nu laallatu. Siigaleera miti biyyattiin keenya garuu kan keenya irratti kan ijoollee keenya irratti gaafa haasofnu yeroo baay'ee maal sitti fakkaate gammee koo ijoolleen muuziqaa afaan Oromoo hojjetan sirba tokko istuudiyoodhaa qabu muuziqaa tokko istuudiyoodhaa qabu isheenuu ganaa waggaa 3 booddee baati garuu suusiitti ooveriidha iddoo isaan oolan sitti hin tolu waliin dhossinu likkii walitti himna barreessaa cimaaf godhu. Namni kaleessa kanaan dura noormaalii beektu udduu dhiibaas bukkee darba saampilii istuudiyoo galee jechuudha. Ishee kana har'a wal qaqqajeeshinaa jechuudha. Ijoolleen muuziqaa hojjechuuf muuziqaa duwwaa osoo hin taane gama fiilmiidha. Aartii keessa namni jirtan hundi keessanii waan xiqqoo tokko hojjettanii qolee nuti waan guddaa hojjetteetti of ilaaluu dhiisuudha. Qolee darbatan aartistiidha. Dhugaa keessa argaa namoonni kun namni muuziqaa wayii Finfinnee dhufee seenee jechuudha. Nama wayitii waraabnaam jedhee gad deebi'eetoo aartist ebeluuf hin jedha. Aartistiin maalidha? Akkasii miti deemee saampila tokko seenee fi waan aartii ajaa'ibaa hojjete isa fakkaate barreessaa eentu qaamii godhee
Akkam sitti fakkaate gammeen maal sitti fakkaate sirba tokko istuudiyoodhaa qabaa isheenuu awudoodhaa isheenuu ergaa hin qabdu waan uummata kana ibsitu miti peestaalii gurraacha kana jala kaate sitti dhufu. Peestaalii gurraacha kana jala kaatee bakka jira miti istaaliin isaa jirameera fo'aadhee sitti dhufaan namnati of wallaalee jechuudha ofii isaa wallaalee of gatee jechuudha akkasittiin sitti dhufaan. Addunyaa biraa keessa si galcha akkaataa mtiin itti sitti dhiyaatu. Bakka si faaraa godhee si ilaalaa miti. Ati nama miti. Dhugaa waaqayyo. Dhugaa isaati bara. Isa kanaafi gaaffiin kaasuu barbaade maal sitti fakkaate muuziqaa gaafa hojjetan aartii keessa gaafa seenan suusenyaa ta'uun dirqama. Dirqamaa miti. Sirumaa yoo ta'u suusenyaa ta'uu baatte filatamaadha. Sii galee wanni wayii jira gaafa jalqabaaf vaayibii fakkeenyaaf ani nama wayii wajjin haasa'uu fi vaayibii isaa san keessa ta'uu qabaa miti. Gaafa jalqaba muuziqaan kun fa'ee galu waan akka caatii qama'uu minaamin waan warri aartii kana keessa jiru waan gugguudha. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa barreessita fa'a waan ta'eef yeroo dheeraa fudhatta. Caatii qamuun immoo waan biraatii miti. Enerjii keeti borufaa ittaan fa'aa itti fayyadamtu har'a akkati itti fayyadamtu si godha. Bakka tokko walitti qabee istumul si godhee bakka maraqqantee over taatee taate. Yeroo saniin namni sammuu qabu itti barreessa malee katamaa keessa peestaala siqqatee hin jaanja'u sii galee kan ammaa baay'isee qannoon dhugaa isaati. Nooyayyuu nama baay'ee na mudateera. Waggaa 10 qaamee ittiin hin barreessine ani muuziqaa guyyaa tokko istuudiyoo dhaqee koo yeedaloo wayii seenee baheera muti. Bakka achi kaasee akka muuziqaa ajaa'ibaatti filaale. Muuziqaan si jammar qaamiidhaa miti. Qaamii nami jedheenis hin jiru. Barreessaan kitaabaas namni fakkii kaasus jechuudha. So maaltu jira yeroo tokko haala wal fakkaataa san keessa turuudhaaf akka waan ittiin bohaartii akka fakkeenya namni buna dhugee ittiin wanna jedhuutti sammuu fi ittiin deessisuudhaaf fayyadamuu danda'u. Malee dirqama maal jechuun ani otoo namni aartii keessa jiru qaamuu baate miira saniin ani amma fakkeenya hin qaamu jedhu ofii kiyyaanis qaamuu danda'a mitiire. Garuu gaafanni waa'ee waan tokko sirbuudhaa fi waa'ee waan sanii nan sirbi jedhe qaameetii miti taa'ee birinjaayeetii miti kaa'ee waa'ee sanii otoo hin qaamin otoo waan tokko keessa hin galiniin dura itti yaadee sammuu nagaadha. Namni gaafa sammuu nagaatiin jiru waan sirrii hojjeta baay'ee. Kana amantees amanuu baattees waan sammuu nagaatiin qindeeffate sanii yeroo gabaabduu keessatti xumuruudhaa fi caatii fayyadamuu danda'a. Sanis hin gorfamu. Namni qaamee ija babaasee sammuu adoodee waan wayii uuma jedhu waggaa 100 otoo hin qabaayee otoo hin uumuun du'a. Dhuguma waggaa 100 har'as ikkoo ajandaa kanaan bakka akkas godhee itti salphataa miti waan hundan salphisa bakka naam jedhaa. Kanuma fa'aaf ta'a bar sirba tokko jiru istuudiyoo seenee otoo waan biraa laayifii isaa keessatti xabbitti hin jedhin otoo waan biraa laayifii isaa keessatti hin fidin namni karaa biraatiin jijjiirama fidu ilmi namaa dirqamaa muuziqanyaa ta'uu hin qabdu bara. Hanga muuziqaan sun waan wayira sii ga'u atis waan wayii pirooses gochuu qabda kaa jireenya keetii keessatti. Dirqama muuziqaadhaan mucuciitti jedhuu hin qabdu atis gaggeessuu qabda. Kanaafuu kan isaan achumatti jireenyi isaaniis hin jijjiiramu muuziqaa isaaniis hin ba'u naam jedhe achi hafeefi muuziqanyaadha namni wayii gaaf ta'u akka waan inni qaamiitti bakka caatii qabatanii bixaam dogongora guddaadha na jibbisiisan nama akkasiitu hin fedhuusi. Dhuguma baay'een jibba. Namni muuziqanyaa ta'e nama sammuu nagaa qabudha. Nama biyyaaf yaadudha. Malee nama qaamee joonja'ee karaara peestaaliidhaan deemuu miti. Dhuguma joonjaa akkasiiti. Duriyyeedha sun. Qoxaxeedha malee nama hin beeknedha malee muuziqanyaadha miti. Muuziqanyaan nama tasgabbaa nama tasgabbeessuu danda'u. Silas muuziqanyaa jechuun bakka bu'ee uummata tokkooti hin jennee. Qamaatee maraqqantee malee mana abbaa kee bakka buutanii ofii keetuu bakka hin buune dhiiftee bara ofii keetii otoo isaatisan waan barbaadan nuti sikkoo qaamni argineerra. Garuu bakka injiraamatti muudii addaa keessa dhaloonni akkas ta'uu hin qabu akkasitti yaaduu hin qabu. Muuziqanyaan qaamii mootii nama ajaa'ibaa nama saba tokko bakka bu'uudha. Anis akkasiin ta'a. Waa'ee saba kiyyaa barreessee fi sirbee addunyaadhaaf isa beeksisaa jedhee dhiyaate onnechuu qaba malee inni
obboleessi wayii inni dur leejendii ta'e wayii ati guyyaa tokko argite inni caatii qamaa turee fi leejendiidha inni umrii 70 naamni deeme taa'ee fataa jira jechuudha. Wanni sun isaa fi fataa gochuu dandeessu ta'uu danda'a akka ilma nama. Isa korra hojii dhuftee galtee waan hin jirre raammaduun hin ta'u. Ifama obboleessi jedhu gongoraa suni. Darbee immoo maal isitti fakkaate namoota sirba tokko sirbantu yookiin nama sirba sirbee wajjin deemantu silkii wayiin bilbilamaa fi artistiidha miti sirba tokko sirbeera saampilii istuudiyoodhaa qaba namoota muuziqaa tokko tokko hojjetee jira namni wayiin bilbilaaf namaaf bilbila wayiin eenyudha simbarri minaan artista baloo baluun jedhamadha. Si mudatee hin beeku. Na mudateera baay'ee. Eekkoo nama. Abbaa saampilaa. Nama yuutuubii irratti sirbisaa gadhiifame sii galeera miti. Nama waggaa sadiifaatti namni 7,000 laaleetu gaafati bilbiltuu yookiin gaafa bilbilee fi artista baluu baluudhaan beektu akkas utuun hojjetini jechuudha. Sanuyyuu miti saampila isaanii istiidiyoo kaawwataniitiin yoo bilbila artist ebaluun jedhama namoonni jedhamu baay'eedha lakkoofsan qaban. Baay'eedhaanis nama mudataniidha nama akkanaa jechuudha. Inni kuni artistiin maqaa guddaadha. Jala muree waan isiitti artistiin maqaa guddaadha. Zim jettee hima waan xiqqoo tokkotti buuteef artista baluun jedhama weellisaa baluun jedhama. Baay'ee waan namarraa eeggamne. Waan hin danda'amnedha. Danda'amne. Artistiin kabaja qaba. Namoota kabaja qaban meeqatu keessa jira namoota beekumsa qaban meeqatu keessa jira namni muuziqaa hojjetu immoo nama hawaasaa isaa beeku ta'uu qaba. Hawaasa kee beekta taanaan waan hojjettu beektaan. Isa kanaafi jecha artistii jettu ofirraa kaasu utuun hojjetin utuu uummata kanaaf waan buusin utuu sabni irraa dhalatte sitti gammadee harka sii rukutin nuufseera namni kuni aadaa keenya mul'iseera jedhee namni sin gargaarin atoo atilistii ta'ini artistiin ta'iniin jennaan utuu uummatichi si jaallatee harka sii rukutin waan ofii qabu sana baastee fi mul'istee utuu uummatichi hin jaallatin waan uummata keetii jaallattee utuu hojjetin zim jettee ma namni hojjetaaf itti galteef artistii ija dhiibdee artistiif hin jedhini akkas inni darbina kana inni kan biraa immoo aartii afaan oromoo keessatti gammeen muuziqaadha kan hojjettu aartiin aartistii ta'uuf aartistii salphaatti hin ta'an dhugaa waaqaatiis isuma sirriin jedha jechuudha namni baay'een jechuudha aartistii minaan aartista baluun jedhama gaafa hin jedhu naqaanessan namoota gurguddaa hojii meeqa hojjetanii itti miidhamantu itti waamama maqaa kana. Namoota akkasii duuka artistii gaafa jedhamu. Dubbii kedammaan qabe na gaafatta. Namni tokko barsiisaan gadhee wayisa mudatee hin beeku. Barsiisummaa keessa garuu eenyufaatti akka jiru beektaa? Isteefan Hawkiingi fa'aadha. Nama addunyaa kana bar Albert Einstein fa'aa namna caalama hin caala jedhamee beeku. Barsiisaadha isaan. Dooktar Maraaraan Guddinaaf barsiisaadha isaanis. Maqaa barsiisummaa keessa nama mana guddaatu jira. Ati immoo namni wayii maqaa barsiisummaa san qabatte waan hin taane dalagda jechuudha. Sheemiin si qabachuu qaba. Ati muuziqaa tokko wayii akkasi carra gootee fi artistii ofiin jettee yaamuudhaafu maqaa artistii keessa nama gurguddaa meeqa jiraayi. Alii Birraafatti jira bar. Ifoo sheemiin si qabatu sheemiin nama qabachuu qaba bar dhuguma. Ana artistii ofiin jechuudhaaf muuziqaa kanaa kan akka ajaa'ibaatti Alii Birraafatti jira bar. Akka Oromoo qofattu yoo haasofne jechuudha. Maalan hojjedhe jechuu qabda. Maalan hojjedhe an jettee fidaaluu qabda. Maalan goote waa'ee artistii sana. Sijjammar artistii wanni jedhamu tokko boca. Namni fakkeenyaaf heelzii barataa heelzii wayii bara. Heelzii keessa maal baratta? Farmaasii, naarsii, dooktorii naam jedhamee adda baafamu miti. Dooktoriidhaan heelzii jettee yaamtu sila. Akkasii miti aartiidha wanni kun wanni fakkeenyaaf muuziqaan tiyaatirri fiilmiin maanii kun aartiidha miti walumaa galatti aartii kana keessaa immoo aartist jechuun maal jedhu kun kan hiikamu boca wayiiti. Otoo warri fakkeenyaaf lammaan guyyaa fa'aa aartistiidha yoo jedhaman gahaadha isaan sirriidha. Namni muuziqaanyaan tokko namni walaleessaan tokko namni weellisaan tokko aartistiidha jedhamee kan yaamamuu qabu. Yoo muuziqaa albeema baay'ee qabaatu ta'e
yoo namu qeenxee lamaa sadii qabaatu ta'ee kitaaba barreessee jiraate fiilmii irratti akti godhee yoo jiraate tarii boca kaasuu dhabuu danda'a garuu fiilmii akkeessee kitaaba barreessee muuziqaa walaleessee yeedaleessee sirbee yaa kan akka yoo godhee jiraate ebil artistiidha jennee yaamna jechuudha malee. Even ikko jarri waan kanaan nu caaluun beektaa miti doktor walii isaaniitiin ebilee doktorii walii isaaniitiif kelee muuziqanya jedhanii yaamanii miti. Nuti hadha qeenxee takkatti otoo istuudiyoo baasin artistiidhaa ifiin jedhaa dhiisaa aadiif nuti. Kun cabuu qaba. Kun cabuu qaba. Inni kan biraan aartiin maal namarra barbaaddi? Aartiin waan isin namarra barbaaddu amala gaarii yaadu. Muuziqaan keessumaa maal namarra barbaaddu? Muuziqaan keessaa waa'ee waan tokko gadi fageenyaan beekuu. Atiin barreessitaa mootii sila. An fakkeenyaaf nama barreeffamee itti kenne namoonni sirbanuu waa'ee waan sirbanuu san beekuu qaban. Waa'ee saba sanii saba bakka buutuu sanii sirriitti beekuu qabda. Sirra barbaada jechuudha. Isin barreessitaa mootii atama fakkeenya saba san bakka buuteetta bara. Jippaasii duwwaa ta'uun qabdu kan miimoorii sissikkanii miimoorii bifa barbaadan si jijjiiranii si iyyisiisan. Atis dhugumaan saba san bakka buutanaan waa wayii saba saniif barreessitee walaleessitee sirbita. Waa'ee waan sana immoo sirriitti jeneraal naawuloojii tiruuzii kan ta'e kan dhugaa waliigalaa qabatee jechuudha. Kan addunyaatti gaaf sabni kee ba'u ittiin boonu. Kanaafuu aartiin wanni sirra barbaaddu beekumsa sirra barbaaddi. Gadi fageenyaan beekii nama tilmaamaan deemu ta'uun qabdu. Tilmaamuu hin jiraamuti. Ekstimeetii nama wakkaa akkanuma akkas ta'uun dhabuudha. Toon ta'in nama sirriitti waa'ee waan sanii ragaa qabatamaa qabu hin ta'a jedhamee waan sirriitti dhiyeessuu dandeessuudha. Sirriitti waa'ee waan nama caafii qabatee utaallee hin jiraamuti. Gabaabumatti aartiin beekumsa. Amala gaarii sirra barbaaddi jechuudha. Kanuma waan biraa inni maallaqaa manaamniin kuni piroosesii keessa jirudha. Hin barbaachisaa hin barbaachisaa sirra hin barbaaddi garuu hojjettee fidda kaa jalqaba beekumsa horadhu. Sirumaayyuu beekumsa eega horattee hin maallaqa naam dhufuun kun salphaadhaa miti. Kanaafuu jalqaba beekumsa sirra feeti bakka aartiin. Waa'ee waan tokko sirriitti beeku. Waa'ee waan sirbitu sanii fa'a. Kanaan jedhaan akka yaada kiyyaatti. Akka nama aartii keessa jiru tokkotti ijoollee amma gama aartiitti dhufaa jiranii keessumaa ijoollee amma yeroo dhiyoositti gama aartiitti dhufaa jiranii maal jetta? Waa'ee aartii maal narra barbaaddi? Maal jedhee meema akkam ta'uu qabu akkamitti hojjechuu qabu akka gameetti utuu akkas ta'anii hojjetanii wanti xiyyeeffatu. Bichuutti ta'u bilchaatuu qabu. Ijoollee gara aartiitti dhufan taa'anii barachuu dhugaa isin jedhu otoo sirbuudhaaf istuudiyoon deemin jaamboon eessa jiraa jedhanii barbaadanii mideemanii taa'anii irraa barachuu waa'ee muuziqaa jechuudha. Egalee taa'anii jala taa'anii barachuu Kee'ol Nagaasaa nam jedhamu meellisaan waxxaatiin dargaggeessa Oromoo keessaa bahe wayii eessa jiraa jedhanii Kee'ol yaa sirba naa barreessi jedhanii itti bilbiloo doonte Kee'ol waa'ee muuziqaa waa wayii natti himtaa bannaa si barbaada irra jedhanii jala taa'anii barachuudha. Bilchaatu waa'ee saba Oromoo waan beektu wayii natti himtaa egalee kana jedhanii taa'anii baru Kee'ol jedhanii itti bilbilanii muuziqaa akkas jedhu wayii waa'ee sabaatu hin beekuun kanaadha bar kana seensaa taa'ee baradhu guutaa barraa maal jedhe gaafa intarviisa tottobaa fa'aa jala taa'ee waaw guutuu barraa jala taa'een baradhee dhoggaa dheertu akka ajaa'ibaatti addunyaadhaaf nu jechuu danda'a jechuudha. Laggitanii tanga Afriimaa injifattee gaddaa. Seenaa Oromoo keessa hin jira Afriimaa injifachuuti hin jiru. Taa'ee waan barateef egaa guutuun jala. Artistoota Oromoo dura legendoota isaa warra ta'e jala taa'ee barate Tostoobaa Shoomee fa jala jechuudha. Ilfinesh Qaannoo fa jala taa'ee jala taa'ee barate jechuudha. Jala tee'ii baradhu jalqaba. Artii maal akka ta'e
otoo dorgommiidhaaf utaaltee daddaraaroo sagalee bareedaa qabaattee fi mootii sirbuu dandeessa akka danda'e qillisuu dandeessa jippaasiinis ni iyyaa bara diivaayiziidha waan ta'eef diivaayizii taata malee aartistiin muuziqanyaan ta'etu yeroo sanii. Asirratti waan ta'ee kaasnee dabarraa waan ijoowwee jechuudha. Waan wayii maqaa dhoofteetu sammuu keessa bilbila wayii natti kaaste afaan haasaamuu qabudha. Ijoollee daddaraaroo amma dorgomaa jiran abdii aartii Oromoon ta'utti yaadde akkam jira miti abdii aartii Oromoo gaafa siin jedhu namni kamuu muuziqaa hojjechuu hin danda'a. Anumti kun shaakalee fedha isaa achi keessa jireenya godhadhee yoon hojjedhee jira jijjiirama wayii fiduu nan danda'a. Ijoolleen amma aartii afaan Oromoo keessa jiran daddaraaroo ijoolleen jiranii muuziqaadha. Inni sirbuu sagalee qabu. Sagalee qabaatteef aartii kana jijjiiruu hin dandeessu. Dandeessu waa takka fiduu hin dandeessu. Waa tokko fiduu hin dandeessu. Muudii amma addunyaan irra jirtu danda'uu qabdaan. Ijoollee daddaraaroo irra jiran akkamitti argee yeroo ammaatti aartii afaan Oromoo butuu hin danda'u itti yaadda. Meetiree ani akka kiyyaatti jechuudha. Minaalbaat nama hin beekne fa jiraachuu danda'a. Garuu namoota ittiin dhiyaadhee beeku nama gadi fageenya hin qabne wayiti. Hundi isaanii jechuudha. Eegalee gadi fageenya hin qabne wayiti. Sagalee bareedaa qabu vookaalii kana qaxaqqaxanii deemanii daddaraaroo sirba Alii Birraa kaachee hojjettee injifattee birrii badhaafamuu hin dandeetta baay'ee. Aartitti seenuun garuu piroosii biraa sirra barbaada. Mootiire mee sirbuma Oromootu daddaraaroo irraa injifattee dhuftee akkamitti sirba qoy maal sirbuu qabaa jedhee fi yaadaa gurbaan kun birrii harkaa qabaa deemee nama wayii ikkoo nama barreessaa wayii jala deemee barreessee fi sirbaa bara. Kanaaf gaafa Wallagga deemu mee shubbisa akka Wallagga isteejii irra bahee waa wayii ta'a. Gujii deemu yeroo deemu waa wayii ta'a. Gaafa Arsii deemu waa wayii ta'a. Akkas qofa otoo hin ta'in taa'ee baratuu qaba sila. Mucaan kun jechuudha. Taa'ee baratoota dorgomee injifateeti. Waan ajaa'ibaa fida. Taa'anii barachuun waan guddoo fida. Jala teettee barachuudha. Maal qaba Oromoon? Maal dhaba? Aartii keessatti akkamitti ibsamu? Mee maali isin akkam godhaa turtan? Barachuudha bakka artistoota irraa. Gaafachuudha. Maaliidha akkamitti sirbamu? Achiin booda sagaleen bareedaan keeti. Beekumsa keeti wajjin gaafa waliin dhufu waan bilchaate waliin guutuu barraa taataan jedha. Waan biraas hin jedhu. Namni amma dargaggeessa Oromoo keessa nama cimaa jedhamu. Dhuguma. Guutuu barraati mitiire. Guutuu barraati. Dargaggeessa Oromoo namni sammuu qabu mee isuma bara jechuun namni sammuu qabu guutuu barraa jedha. Sababilleen amma sa'aatii kanatti vaaraadillee ba'aa jira gurbaan kun hojii isaatiin. Guyyaa tokko bara guutuun promooshinii hin dalagne sirba fi poost godhee. Annama wayiitu magaalaa keessa ta'uun ta'u wayinee sirba ajaa'ibaa jedhee fidee dhufee natti agarsiisa sirba kun. Waan guutuu barraadhaan hin beektu jedhani. Indee jedhee ilaalee gaa indii kun baasuma kun ajaa'iba. Baasaa bilbaasa jedhee ilaalee. Achiin boodee guutuun akka nama ajaa'ibaa ta'e hojii ajaa'ibaa kan fidus nan bare jechuudha. Daaliga amma waa'ee gaafa muuziqaadhaaf sirbeera, jalalaaf sirbeera, Oromoodhaaf sirbeera mucaan kun. Waggaa gabaabduu kana keessatti garuu tanaan dura taa'ee baradhe jedha daaliga. Dorgomee dhufne baratee dhufe malee. Isa kanaaf gaafa kanarraa akkas jennu chaayinaalii muuziqaa afaan Oromoo fiilmii haa ta'u maal haa ta'u wanta yeroo hundaa naqaanessu chaayinaalii miliyoona tokko galee hin qabu. Garuu miliyoona 60 inni dhaadhaan. Yeroo baay'ee jechuudha nuti Oromoon miliyoona 60 sii galee nama miliyoona 60 ol baay'an. Garuu immoo chaayinaalii miliyoona tokko qabu hin qabu. Sabskiraayibii miliyoona tokko kan qabu hin qabu. Miliyoona tokko qabu. Akkuma jira miti ati miliyoona tokko qabaadhu inni qabaadhu an qabaadhu akkas jechuu koo miti. Amma kana baay'annee miliyoona haganaa baay'anna jennee nuti saba guddaadha Oromoon galaana jecha. Akka Oromootti chaayinaalii sabskiraayibii miliyoona tokko qabu hin qabu. Yuutuubii nama ajaa'ibu. Naqaanessa yeroo hundaa gaafa taa'ee yaadu. Ijoollee dhuunfaatu ofiin qaba. Sii galeera miti. Oromoon ijoollee miti Oromoo chaayinaalii sabskiraayibii miliyoona qabdu jirti. 100 wayii kana keessa jiru malee. Rakkoo akkasii faatu jiran. Keessumaa muuziqaa irratti sabskiraayibiin hin jiru. Viizin intarteementii. Sii galee viizin intarteementiin guddachaa deemee sirba afaan Oromoo jijjiiraa yoo hin jedhe nan subsiisu. Kingiraa goda balatee jechuudha.
Kingiraagoo dabalatee Viijin Interteementii Birraa Gammadii dabalatee sirboota Viijin Interteementii irratti gadhiifaman ilaala. Si kakaasan. Baay'ee si kakaasan. Kliipii gaafa laaltu jechuudha. Deemanii maal godhanii gurbaa rukutuutti ka'an hamachuutti ka'an waan akkasii. Tokkochumaaf lamaan akka ijaatti nu qabannu kanaayyuu dha'ukkaanii miti. Akkasiidhaan waan akkasiitu baay'atan otuu Viijin Interteementiin akka duraatti jira ta'ee nama guddataa yeroo nakkas maal jedhanii hamachuurra waan biraan nutti haafu otuma akkuma teessee magaafaa softuyyuu namni wayii qaamni wayii ittiin si foggore sitti dhagahamuu danda'a. Mammaas tokko Oromoo keessa miidhagame. Mee mammaas Oromoo akka jaraa bare ittiin waliin miidhu Oromoon. Si barsiisa mammaaksa Oromoo jechuudha si gorsa. Sa'a abbaan gaafa jaasse. Ormi jaballeessa. Sin arrabsu mammaaksa Oromoo si gorsa si barsiisa. Waan kenna nuti amma kan itti onnan jenne jarri silamaan nuti namni ormaa ija keenya nu balleessan birata dhimma isaaniitii miti baddee haftee isaaniif gaahaadha bara. Kanaafuu nama goota kamal tokko lamaan kanaafu namni leena 60 keessaa baay'ee battaan iskiriisheemna waan guddaa waan namni qaaneffatuu qabudha. Namni lama tokko Viijin Interteementii Kingiraagoo jennee kaasuun kenna. Nama kasaanii 100 fatoo jiraate carraa aartii guddachuu akka inni jiru. Sirba Baakoo Shaakkisaa naaf dhiisaa kiliippii jedhu gaafa argeenyu waraabaa. Kingiraagoodhaan achi Kingiraagoon bare. Sabooddee jechuudha nama deeggaru dhibeessa. Tokko hin jiru. Amma jechuudha. Namni kun yeroo sana yeroo kiliippiin afaan Oromoo hin jirretti waan akkasii waraabee waggaa dheeraa miti koo kiliippii afaan Oromoo kan miidhagu eegale. Erga leencoo fi qiruufaa dhufanii Eliyaas Kabbadeefaa dhufanii Siigaleera miti Editara Iyyoob Dimaasuufaa ijoolleen sun erga dhufanii kiliippiin afaan Oromoo samaa eegale Siigaleera miti yeroo Kingiraagoon hojjetaa jiru sana uummati kun utuu gargaaree ta'e muuziqaan kun maan jedheetu bira dhaabate ta'e Kingiraagoon har'a nama akkamiin. Muuziqaa baakuu irraa gaafa tilmaamu. Amma qannoo jechuudha. Otoo inni amma waa'ee muuziqaa Oromoo haasofnu yoo muuziqaa Oromoo asii achi baay'atee gadi ba'u dasiin jedhu wani babbareedduun. Namoonni baay'ee mara akkanatti ilaalu. Namni aartii fakkeessa jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf akkanatti ilaalu. Si harkisuu wal harkisuu wal dhiibuu maaliidhaaf sabaaf bar ati bar kan rabbiin sii fi waaqayyoon sii fi herrege sun sirraa haftu bar otoo abbaan fide. Akki siifin ta'a jedhame sun numa siif ta'a miti rabbitti waan siin jiraachisu beekaati. Dhiisi kaa obboleessi keeti otoo deemee hojiin isaa guddate waan barbaade ta'e aartiidhaan miti isin haa hojjetuuti kaa atis waan mataa keetii aartii Oromoo keessatti ashaaraa godhachuudhaaf yaali malee isa jissitee ashaaraan godhatiin gaa inni kufnaan ikkoo bakka hin jiru. Wanti baratame tokko. Gaafa rakkoo nama kan kee barbaadatta. Gaafa rakkoo keessaa baatu ammoo nama kan kee dhiistee orma biraa deemtaa jechaadha. Amma chaayinaalota yuutuubii afaan Oromoo ilaaluu hin dandeenya. Amma kana viijinii haa dhufu malee yeroo jalqaba yeroo wayyaanee sanirraa jalqabeetini Abiraam Raayyaa ilaaluu hin dandeenya. Isa dhiisiite jechuudha. Isa Abiraam Raayyaa dhiise. Amma fakkeenyaaf kush podkaastii kana jechuudha. Kan isin jalqabdan kana. Wanni kun Oromoodhaaf waan ajaa'iba. Baay'ee dhiiroo saaksii guddaa dhiinyee jechuudha. Qabsooni yeroo hundaa dhakaa kaasnee utaaluudha. Yeroo hunda mootummaatti iyyuudha. Isa qofatti qabsoodhaa bakka. Mootummaa bu'uunaan hojjechuu qofa qabsoodhaa. Qabsoo miti inni bichaan bara. Sonni dhimma siyaasaati bara. Nu laallatu iyyuu bara. Eegalee namni keenya achi qofa qabsoo naam jedhee utaala. Mooti bara. Kushi podkaastiin kun hin jira miti. Ijoolleen kun waan wayii dalagdee itti ammati eegalee. Kun Oromoodhaaf waan guddaa. Bakka namni wayii podkaastii afaan biraatiin jiru daawwatu yoo kushi daawwate waan ajaa'ibaati miti. Silaa waan isaan intarti ta'u san asitti intarti ta'aadhaan jechuudha. Qarnoon hojii ajaa'ibaa eegalte jedhee haga isin dhuftaniiti namni waa wayii isiniif fide hin jiraa? Hin jiraayi? Dhuguma bar gumaacha jedhee
Mee Oromoon gaafa mana wayii ijaarratu bara duree jechuudha. Mana wayii gaafa walii qabu bara. Waaw Oromoon ebiluun kiyya gumaa waan akkasii godhate jedhee bakka biraarra gaangee yaabbatee dhufee farda yaabbatee dhufee buna kennee fi maan jedhee laa Oromoo akkasii haa ta'e. Kushi ijoolleen qannoonfaa heeroonfaa podkaastii banattee jechuudha walii isaanii. Barri akkasii. Kun immoo waan addunyaarra hin jirredha. Ani akkanitti gammadu bara ijoolleen fakkeenyaaf kuunfaa shaangusoon gofa yeroo siinii gaggabaaddu hojjettu jechuudha. Akkanitti na gammachiisa. Maaf gammada seeta. Waan afaan Amaariffaatiin ittiin bohaarru san shaangusoon bohaaraa barsiisaa mucaa dukanaan bohaaraa. Ani amma gaafa bohaaruu barbaade bara durii Toomaas kan jedhamu ka dabuubii kana sarchi godhadhee taa'een kolfasii galee. Kibabuu gadaafa laaleen kolfa. Garuu egaa isaan dhufanii isaanumaan daawwadheen kolfa. Kun amma irraan kute man kute namoota akka kiyyaa afaan Oromootiin akka isaan intartisa godhan nama meeqa godheera shaangusoon. Jajjabeessuudha egaa shaangusoon. Waan inni barbaadu jajjabeessuudha. Podkaastii gosa kanaa 1,000 too qabaanne kun guddatee kan biraatoo dhale. Malee kushiitti deemnee hin kufaa naanidha jechaan tuttuttee inni laakkii. Ijoolleen kun otoo guddatanii miidiyaa addunyaarra hin jirre banatanii Oromoodhaaf malee bara Oromoodhaaf maataa poozitiivii ta'e akkasii otoo horannee jedhan aartiin keessattuu poozitiivii jaalatasii galee wal guddisuun kanuma. Aartii keessatti bakka wal gaafachuudha. Wal gaafachuudha. Wanti guddaan jechuudha muuziqaa hojjechaa jirta taanaan amma rakkoon keenya maalidha beektaa? Ani utuun si gargaaruu danda'uun si gargaaru. Ati muuziqaa hojjetta taanaan kaameraan qaba taanaan si gargaaruun qaba amma ati jabaattutti hojii tokko lama si galeera miti harka si qabuun qaban. Nu bira garuu akkasiin jiru. Wanti akkasiin jiru jedhee baran. Wanta akkasiin jiru. Otoo ati sirba hojjette. Dhugaa si jala qabsoo istuudiyoo sin banattan kan agartee otoo nama biraa ta'e namoota nuti waliin Itoophiyaa keessa jiran otoo ta'e waan haaf ta'e wayii isaantu sin danda'a. Oni kennaan dhufu jechuudha. Ijoolleen kalee wajjin nyaattee dhugdee namnummaan gurguddaan arge ijoollee maaltu sinan qalee jedhee gaafate kennaa akkasii otoo kenne. Meedii poozitiivili akkanaa otoo qaban. Kunummaan nu haa jajjabaatu. Podkaastiin hin jiraama Oromoo hin jiru. Kunummaan nu haa jajjabaatu otoo nu guddateeti. Dhuguma. Kanaafuu yaadii gammeen kaasee yaada baay'ee bareedaadha. Yaada baay'ee hubannoo irraa argachuu dandeenyudha. Kanaafuu aartii Oromoo biratti gabaabumatti dhaamsa namoota aartii kana keessa jiraniif gabaabsitee mata duree kana keessaan bana mata duree biraatti ceena. Dhaamsa kee. Dhaamsi kiyya mee poozitiivili walii kennaa yaadnu bakka. Poozitiivili akka Oromoo durii walii haa qaabannu poozitiivili haa yaadnuuti jedhama. Atoo waan jettu qabda. Gaafa ala dhaabattee ilaaltu warra muuziqaa keessa jiran fakkeenyaaf. Amma akka duriitti hin jiran. Dur amma akka jechaatti jira malee akka gochaatti hin jiru. Kanaafuu osoo akka jechaatti osoo hin taane gochatti illee osoo seennee hin jedha. Kanaafuu hordoftootaafi kabajamtoonni Kuush Poodkaastii muuziqaa jaallattan marti keessanii namoota muuziqaa addunyaa aartii keessa jiran marayyuu jajjabeessaa. Maatii keenya taataniinnaan dirqama ijoollee aartii keessa jiran jaallachuu qabdu. Akkas ta'uu qabdu. Amma maatti namni muuziqaan dhaggeeffanne hin jiru. Namni fiilmii hin laalle hin jiru. Hundumtuu addunyaa kana keessa jira jechuudha. Waan yoo laaltan itti gammaddan yoo dhaggeeffattan ittiin bohaartan kana jajjabeessaa. Tokko ta'a isiniin jenna gamanumaanii warra muuziqaa bakka buune jechuudha. Kanaafuu artistoota keenya artistoota Oromoo hunda keessanuu baay'ee isin jaallanna. Maal jedhee Bortolaatu eenyudha Gubosee Cannaaluufaa wajjin gaafa hojjetan jirti baalageen tokkodhe. Gubosee Cannaaluu. Kan ollaa namaa. Kan ollaa namaa baalageen tokko jirti. Isa kanaafi artistooti Oromoo hundi keessan isin jaallannaa.
dhugaa dubbachuu fi muuziqaa afaan Oromoo gaafa dhaggeeffatu salphaatti miti kan hojjetamu. Akka nuti as teenyaa haasaa jirru kana miti. Sii galeera miti. Namni aaru jiraachuu danda'a nuti haasaa nuti haasofnu dhaggeeffatee jechuudha. Garuu namoota hojjetan keessaa cina isaanii duuba isaanii namooti hin hojjenne jiru. Akkanumaanii kan maqaa aartii fudhatanii jiranii jechuudha. Kanaafuu warri hojjettanis warri keessa jirtanis warri immoo ganaa hojjechuuf jirtanis jabaadhaa hojjedhaa baay'ee isin jaallanna isin kabajnaa hunda keessanuu isiniin jechuu barbaanna maqaa keessan dhoofnee hin finnu. Aartistooti Oromoo marti keessanuu galatooma. Aarsaa kaffaluudha aartii muuziqaa afaan Oromoo keessatti aarsaa kaffalaniiru waan ta'eef ulfaadhaa isiniin jenna. Mata duree kana keessaa baanee mata duree biraatti gaafa ceenu Gujiitti dhalattee guddattee ilmi Gujii tokko erga ga'ee booddee jaalala keessan seena. Sii galeera miti. Hin seena. Kanaafuu mucaan Gujii kun jaalala irratti akka. Boo baay'ee bareedde. Mucaan Gujii akka ajaa'ibaatti. Mucaa Gujii qofaa miti intalli Gujii. Keessatti intalli Gujii ajaa'ibuma bara. Dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Jechuun gaafa fuuteeyyuu na ajaa'iba bara. Bakka takka si heerumtee jennaan jechuudha. Otoo ati deemii na bakka wal dhabdee guddaan dhufeen hin obsite achuma ta'e tiriitis goote. Mirga kiyya manaa jetteef hin tiriirtee manaa naan jette si galee. Tiriitis goote bakka abbaa manaa kiyyaa kaleetti heerumeera jette tiriitis goote si galee. Innis itti gaafatamummaa irra jiru ni beeka waan ta'eef baay'ee maatii isaatiif dhaabata. Mucaan Gujii jechuun hin elaa hin bulfata. Jaalala bifa silaa isaanitti fakkaatuun hin gaggeeffatu jechuudha. Jaalalarra baay'ee bareeda isaan. Atoo akka dhuunfaa keetti akka. Kan koo laaligaa ani maalidha? Ani jaaladheen beekulle yoo jedhe soba ta'a. Jaaladhee beekas yoo jedhe soba ta'a. Eegalee namatti maraadhe wayiillee hin qabu. Nama fuudhadhee utaalellannis fuudhaadhaaf karooras hin qabu. Amma godhadhee hin beeku. Minaalbaat akka carraa ta'e jechuudha. Warri an hawwadadhe wayii jiraachuu danda'an hawwatiidha. Kanuma seeraan jaalala irratti. Jaallataadha gammeen. Nama hundaan jaalladha. Jaalala nama hundaan qabaate. Isa kanaafi akka naannoo keessaniitti dubartii tokko fuudhuudhaaf maal gochuu qabda? Ulaagaa akkamii qabaachuu qabda? Dubartii tokko fuudhuudhaaf fuudhi gosa Gujii keessatti gosa shammumee qaba. Qoisii laakkaame hawwadii, addibaana, buttaa fi dhaalaa miiloo afuri. Hawwadiin isa halchaa waliin shani. Hawwadiin isa atiif intalti wal hawwatattanii wal fuutanii walii galtanii. Halchaan immoo abbaan keetii si halchee ati si halchitee warraaf hoggaa dheertuu eloottee hojjattee kati fuutuudha gaggabaasee sitti hima. Addibaan immoo intalti fedhii isii irra dhaabattee si jaalattee otoo quban qabaatee warra abbaa keetii dhuftee siiqqoo qolaanfattee mana seentee achiin duuba ati dhuftee nama akkanaa dhufeeranii sitti manis reekee bakka ati bultoota sii teetu ati hidhattee fuutu suni addibaana jedhama. Dhaalaa miiloon immoo gaafa obboleessi kee du'e ati dhaalta taanaan silaa qabeenya obboleessa keetii wayii namni wayii nyaata simattuu mana gaggeessuu qabaa miti kaati niitii obboleessa keetii san dhaaltu fuudha shanaffaa jedhama jechuudha. Kanaafuu Gujii keessatti fuudha gosa shaniitu jira. Kana piroosii gosa kanaa keessa darbee tika gara fuudhaa dhufu jechuudha Gujiin. Yoo hawwadii teete hawwatattee faroo laallattee kaayoo laallattee intala takkatti wal gaafattanii walii galtanii wal fuudhanii. Yoo ka halchaa teete immoo ati yookiin abbaatiitti himte ani intalas akkasisan halcheera abbaan kee halchaa mana seenee gaafatee warri sii beekee akka soddaatti silaa akka heduu siin kennin si eleessanii eloote nyaatanii si qochisiifatanii tissisiifatanii waggaa fa'aan booda siinaan ji'a 3-4 siinaa wudhama ammoo waggaa 1-2 si eleessanii sii kennanii jechuudha. Piroosii gosa kanaa keessa darbitee fuuta. Addibaan akkuma hin gaafa jenne kaan intalti fedhii fiirra dhaabattee dhuftee si heerumti. Kun immoo giddaajiidha.
dirqama si kennama jechuudha kan dhaalaa miiloo bifa kana jechuudha. Gabaabumatti yoo si ibse. Dubartii Gujii fuudhuun ulfaataari. Ulfaatu. Man fuuneeti. Hin fuuta. Fuudhi. Natti heerumsiista. Akka ajaa'ibaatti. Walii amma fakkeenyaaf. Obbolaa kiyyoo siin kennaa ooti jaalla. Amma fakkeenyaaf. Walii galleen jiraanna amma. Siifii si akka ajaa'ibaatti. Maaf seeta. Dubartoonni biyya Itoophiyaa keessa jiranuu akka waliigalaatti gaariidha. Keessatti ka Oromoo akka ajaa'ibaati. Dhuguma bara. Waan bara kanaan beenu. Bara kana dhiiraaf dirbilleen shawwadamaniira. Birrii faana utaaluu naamni jiraamti. Fakkeenyaaf faayidaa dursisiisuu maal argadha mucaa kanarraa gaafa neeru. Fedhiin asirra bahu jechuudha. Fedhiin kan biraatii miti kan jiruuf jireenyaa. Waan jiruuf jireenya fi keessa gaggeeffattu. Mallaqaa konkolaataa ta'uu danda'a naamna. Ekelee dureessa heerumte naamna waan gosaniin jiraamati. Waan gosaniitiin bara kana wanna ta'aniirani malee bara durii haadholii ta'e jechuudha. Haadha ta'ennaa hortoota umurii isaaniitiin jiran. Hin argatanuu barre dhugaa waaqayyoo. Hinuma hin jiranu. Siigalee kun maal agarsiisa dur Oromoon dubartoonni isaanii nama ajaa'ibaa ta'uu agarsiisa jechuudha. Waaw! Dhabdu si biraan deeman siigalee. Dhabde yooti cincooftee ajoofte si biraan deeman. Si wajjin cincaanii ajaa'iba. Faranjii kamtu akkas godhee danda'a. Eenyu nama biraa akkas godhee hin danda'a akka dubartoota Oromooti hin godhu bara. Waan feete biroote ari'amtu ati namaan jibbatamte wajjin jibbatamte. Waan ati teete ta'u. Yeroo namoonni tokko wal dhaban faan dhaggaani beekta. Deemsi jibbee naama dawokko. Kaleettee heerumeettee man bakka si obsiti jechuudha. Obsa isaanii dubartoota. Nama ajaa'ibaati yaa. Garuu kan baradhaa kana gula baanii dubartoota naam jennee haasa'uu dandeenya. Ani waan dubartoota waan hamtuu haasa'uudhaaf dubartoota Oromoo dur qaban san yaadadha waan ta'eef guddoollee waan hamtuu haasa'u. Bara kana wanni hamtuun hin jirti yaa hin jirti. Goldi diigarii baay'eedha bara. Yaa warra baay'eedha. Ta'uu immoo nama hin baasu. Nama hin baasu jechuun ittuma dhiifnee ta'u. Kan si jiraachuu rabbi akkuma aadaa keenya akkuma haadha keenya kaleessan haa jiraannu tiyeedha dubartootaan. Gammee akkas jedha. Gammeen dubartii akkamii jaallata dabalataan? Washi gammeen dubartii akkamii jaallateedha. Dubartii cimtuu. Namni jibbu hin jiru soo? Sammuu ajaa'ibaa qabdu. Namni jibbu hin jiru. Hin argannu malee. Fuulallee hin jaaladha baay'ee. Fuula bareedduu arabas maa hin jaaladha dubartii fuula hin qabne hin fedhan hiyyeetti jira waaqayyo walitti nambuusni namni qabuyyuu bareedaadha. Dubartii hojjaa qabdu hojjaa bareedduu jira miti hojjaa dheerina lolteen bakka dubartii dhaabbii bareedduu qabdu dubartii bareedduu ilti namaa kamiyyuu rabuu dandeettu jaaladha dubartii akkasii jaaladha. Bifa ishee ilaaltee fuutaa. Bifallee. Angaruu kan ajaa'ibu bara kana keessa jechuudha. Maaloodha onni akka dubartii ciccimtuu fuula hin qabdu. Maaloodha. Ni dubartii ciccimtuu laale fuuluma hin kennineef. Dubartiin fuula qabdu immoo wayi sammuu isaanii ajaan sammuu isaanii xiraa afaa isaatiif ajaa sammuu isaa silaa abbaan hin beekkatudha Dr. Zalaalema Barraa. Dhuguma bara. Xiraa afaan isaatiif ajaa sammuu isaa abbaan hin beekkatu. Isaan hin beekkanne malee wayi sammuu isaanii dhoqii hin taane. Dubartiin bareedduun durii abbootiin keenya fuute suni sammuu ajaa'ibaa qabdu. Dubartiin sammuu ajaa'ibaa warqiin akkasii otoo jiraatte. Zarii isaanii qoratanii fuudhuudha. Haalli isaanuma jiraawu. Isaanuma jiraawu. Zarii isaanuma jiraa garuu jijjiiramanii. Walumaa geera sanyiiti. Sivilaazeeshiniin nu dhaqqabe gara waan biraatti nu geesse. Hin qaroomna jennee banne. Faayidaa barbaaddota ta'u. Faayidaa barbaaddota ta'anii. Siigalee hin qaroomna jennee banne. Miidiyaan kun fa'aa fakkeenyaaf wayyoo nafuma duwwaa nu dhaabe bara. Miidiyaan amma baay'ate kun duwwaa kennan jirra bara. Sosa of shakki bari hancuuftuun neetoo poostiirra laalla bara. Social media Yaa duuma kennan nu dhaabe. Bilis fakkeenyaaf
biyya alaatti jechuudha. Waan tokko jira. Viidiyoo fi poostii miidiyaarra cadhisanii hin gallakkifne jira. Fakkeenyaaf kan dhofamuu qabu jechuudha. Miidiyaa dhoksaadhaan kan gallakkisanuu jira. Kan miidiyaa maabaraawii jechuun kan namni hundi ilaaluu danda'u irra gallakkisanuu jira. Biyyi keenya immoo akkasiin beektu. Morma isaa muree itti wal hormaata isaa muree midhaaman poosti godha. Akkamitti mucaan xiqqaan ismaartii silkii qabu bilbila qabu ilaalee maalirraa barataa? Waan poostas nulli adda baay'ee beekuu qabna bara. Yoo duuba bareedaa kana argitu ijoolleen xixiqqoon hin baratti hin jedhaa biran taa'ellaa yaaddaa fi kanaafuu waan akkanaa waan baay'ee jira. Waan tirkii mirkitti baay'ate miidiyaarra. An garuu akka kiyyatti dubartii bareedduu fuula bareedduu qabdu. Sila takka fuudheen naannoo alabba'uu hin jaalladhu. Isuma kiyya san gangalfadha malee jechuudha. Kanaafuu gangalfachuudhaaf immoo waan bareedduu qabaachuu qabaamti waan hin jibbine wayii. Kanan jedha dubartii fuula bareedduu qabdu. Dubartii dhaabbii isii bareeddu sammuu isii bareeddu toon argadhe. Yaa Waaqayyo hin jedhu. Kanaafuu waa tokko naasaa obboleessi keessan gammeen keessan guyyaa wayii haasa'ee ture. Waan sana hagarraatti dagachuu hin dandeenye. Wanti sun maal isinitti fakkaate an haadha manaa koo nan fuudha. Ergan fuudhee booddee waggoota dheeraa wajjin nan jiraadha. Isa booddee ijoollee 3-4 yoo isheen naa deesse haga 4tti ijoollee irraa godhadhee isa booddee ishee waliin hin ciisu. Baay'een ishee kabaja jettee turte. Maaloo tapha qalliidhaan nan taphadhe. Tapha ta'uu danda'a. Maaltu jira seetaati? Waan kana maarraan dhageessita. DJ Khalid nama jedhamu wiitti. Yeroo wayyaadha manaa isaatiin wallabe. I want to respect you. Siin kabaja waan ta'eef ammaan booddee si wajjin hin ciisu. Wanni kuni fataana goote gaa. Ijoollee lamarraa qabaa beektaa. Fataana goote bakkuma argee wayiitti cadhisee haasaa deema waan kana. Fatuma nan kun akkamitti fuudhee haadha manaa horatee si wajjin hin ciisu ilmaan kiyyanaa haadha ilmaan kiyyaati ati. Jedheeni si kabaja ati haadha ilmaan kiyyaati si wajjin hin bulu naam jedhee biraa deema. Ande zala unlimited package kono. Enjoy it. Garuu hotspot nama banin male. No share. Banee deemiran jechuudha. Inni banega share godhe. Maal share godhani? Ofii kiyya rabbiin itti gammade deenaa kennee unlimited package dha bakka. Until my life. Haga jiru kiyyatte. Gammeen abbaa manaa akkamiidhaati? Wow, baay'ee bareedaa ta'uu danda'a abbaa manaa. Kan mana isaa qofa gammachiisu hin jira miti. Kan mana isaa qofaaf yaadu wayii. Silaa waan baay'ee keessa darbinee miti amma. Deebinee waan baay'ee ni halchinu. Akkasii miti waan baay'ee hin hawwinu. Bakka haadha manaa kiyya gaafan fuudhee. Bakka abbaa manaa bareedaa ta'uuf hin barbaada. Kan waan isiin barbaadde akka barbaadde hiriyaa ta'aa fi obboleessan ta'aa fi abbaa ta'aa fi waan isiin barbaadde abbaa manaa guutuu hojiilee kamiyyuu gargar qoodateenii kan hojjetu wayiin jira miti. Hojii akka nama akkasii hojii kamiyyuu qoodamee gargar hojii manaa ta'ee ka alaa ta'ee mana waan fedhees ta'u qoodamee fedhanii hojjedhaa abbaa manaa salphaa wayiiti isiidhaaf akkasii ta'uu barbaada. Isheenoo nama akkamisii ta'uu barbaada? Atoo nama akkasii fiitina waliin gootee bannaati maaloodha. Ammuma barbaadeemu. Amma barbaadeemu. Ammatii barbaadaa? Nama akkasii na barbaadidha. Eega. Dhugaadha. Dhugaa nan fuudha. Intalli tokko jiru. Araa riiskii akkasiin baadadhu. Dhugumaan bilbilaa. No. Safiraadha. No. Na dhaggeeffadhu. Maaloo dhiisii qabu. Tolee na dhaggeeffadhu waan sitti. Yoo sii taate mucaa kanan fuuta. Amma umurii ishee 19. 19. Maaloo waggaa 10 fa'aan boodeen fuudha. Nama umurii 19dha. Waggaa 29 taate bariisiin kannoo. Umurii 19 jechuudha. Saayinsiin immoo waggaa 25 gaditti too heerumte dubartoonni tokko bareedduudha. Saayinsiin akkasiidha. Dubartiin waggaa 25 gadi too heerumte bareedduudha. Isheen kun maal taate? Waggaa 29 taate waggaa 10 duuba fuudha ammaan booddee. Waggaa 19 jedhee. Okkoo 10 boodee fuudha miti ani. Amma otoo inni naa gaafateeti 19 waggaa 10 dabale. Maal goona beektaa? Obboleettii isheen bilbilee gaafadhaa. Waggaa meeqa isheen? Maatii bilbileen gaafadhaa. Mucaa booddee akka isaan qaban. Ati maal goota beektaa?
Wajjumaan jiraannaa miti. Adeemsa keessatti wal sirreessinaa dhiisiisa kana bira darbinaati. Kanaafuu sagantaa keenya gara xumuraatti finneerra xumurreerra jedha. Utuu mamminyaa jechuudha. Yeroonis waan deemee fi waan dadhabdanii fi guyyaa biraa walitti deebi'uu dandeenya. Yaada waliigalaa yaadi kaasnee dabrinu namni nama akkamii ta'uu qaba jette. Ilmi namaa nama akkamii ta'uu qaba waan ajaa'ibaati dhugaa waaqayyo. Yeroo hundumaayyuu mana kana keessatti Gaaffii ka'uu miti ani sargeera. keessummaa affeeran hundaafuu iyyuu qabudha. Ilmi namaa being human and the human being waan jedhamu jira jara akkasitti mitire namaa fi ilma namaa ta'uun garaagarummaa qaba bar. Akkuma gabasiin jedhe maqaa barsiisaa keessa nama cima jira laafa jira miti. Nama maqaa jedhu keessa nami laafa jira cima jira. Namni waan itti kenname tokko itti gaafatamummaa isaa baree xumuru wayii jira miti. Waan gara laf kanaa dhufeef eenyummaa isaa dabalate eenyuun jedhee eebelu. Soo ana ebeluudha miti ani maaniidha ilma namaati. Ilmi namaa maal godhaaye? Kana akkamitti jiraata akkana. Yaa okay ilmi namaa kanaan godhe ana hoo maan gochuu qaba? Kana. Waan ilmi namaa tanaan dura godhe irraa experience fudhate yaa isa adda jiru laalee isa bor jiruuf immoo yaadee waan wayii kan bakka buusee dabaru nama cimaa akkasii ilma namaa kan ta'uudha. Ilma namaa ta'uudha. Eegalee malee just waan nama ta'anii jedhamti. That's just ordinary person. Namuma wayii. An fakkeenyaaf ani akkan jedha wayii qoy ani maliidha moo ilma namaatiin jedha. Ani malii jechuun beelladan jedhamti. Beelladoota beellada keessatti qodamna yeroo baayoloojii keessa deemnu jechuudha. Beelladaa fi ilmi namaa garaagarummaa qabaa miti. Beelladoota baay'eedha addunyaa kanarra. Beellada lubbuu qabeeyyii jirani. Lubbuu qabeeyyii otoo hin ta'in ilma namaa ta'uudha. Waan ilmi namaa godhuudha. Kabaja ta'uu danda'a. Waan barbaade ta'uu danda'a. Isa kalee ture. Isarra ture. Hojjettee isa boruuf immoo waan wayii uumtee dabarta. Sun ilma namaati. Nama cimaadha. Eegalee nama cimaadha. Kan borus itti bu'e. Kana keessa namni hundi baze beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabuudha miti. Limbirra hundi namaa seenaa mataasaa qaba. Kan maatii qofa keessa beekame ta'uu qaba. Ta'ee danda'a. Kan biyyaatti maal akka gandaatti hundi isaa seenaa mataasaa qaba. Kanaafuu ilma namaa ta'uudha. Ilma namaa akkamitti taana gaafa jennu immoo waan ilma namaa kaleen dura godhe waan inni har'a gochaa jiru eegalee waan ilma namaa wajjin fiiti godhu kan boruu itti yaadamee isa dhufuuf gochuudha. Waan ilma namaatiin faallaa baay'ee yeroo tokko barre gochi keetti dhugaadha. Intellectuality yeroo baay'ee intellectuality yeroo siin jedhu beektonni jechuudha. Karaa agarsiistonni kan namoonni hordofan wayii yeroo hundaa karaa adda ta'e sitti agarsiisuu miti. Faallaadhaa miti baay'ee. Noo jedhanii mormaneessa wanni kun hin ta'u. Noo karaa kanattu ta'a. Intellectuality. Muhammadii akka amantaalee yeroo Muhammad dhufu. Yesus Kiristoos fa'aayyuu Yihudoota keessaa dhalatan Yihudotaan mormamaan turreere. Noo karaan jireenyaa kanadhaan turre isaanii gama amantaalee yeroo dhufne. Albert Einstein fa'aa saayinsiidhaan waggaa baay'ee mormamanii noo garuu agarraa waan isaan hojjetan jiraachaa jiran nuti. Yaa kanaafuu intellectuality yeroo baay'ee karaan isaanii kana ilmi namaa akkanaan ta'uu qaba. Rakkoon keenya yeroo akkana ta'etti kanaan furamti. Kun faallaa keenya deematu hin ta'in waan sirrii waan boruuf ta'a nuuf karaa nutti agarsiisanii jechuudha. Yoo dandeette akkas godhi waan ilmi namaa godhe ilma namaatti ta'e siigalee waan ilmi namaa kalee ta'e bari waan ilmi namaa har'arra jirus bari har'aa keetis jiraadhu waan ilma namaa boruuf ta'uu qabu qopheessi hojjedhuuf taaris gochaan ilmi namaa baay'ee dhagaa. Kana siin jedhu kana hunda yoo dandeetti godhi yoo dadhabde immoo ani malii ta'e
beellada ta'in jedha. Kanuma jedhani. Inni kan biraani gammee beellada ta'ii. Inni kan biraani gaaffii xumuraadha. Sagantaa keenya ittiin xumurraa. Maatii kee keessaa nama baay'ee jaalladhu. Namni baay'ee jaalladhu. Ani baay'isee abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa ija tokkoon ilaala. Isaan lachuu qixxee na jaallatus. Haati kiyyaa fi abbaan kiyya jechuudha. Obboleessi kiyya guddaan jaalladhaan isaan caala jechuudha. Dhugaa waaqayyo. Abbaan kiyya makiinaadhaan garagaleetoo miidhame beektaa. Namni nu guddisa isaadha. Obboleessa kiyya guddaadha. Ana afaan namni guddisa isaadha. Eegalee. Akka ajaa'ibaatti inni arrabsaan amma deebi'ee isumattuu nattaasaa. Otoon abbaa kiyyattuu dheekkamee abbaan kiyyaa nama mufachuu danda'u. Obboleessi kiyya garuu guyyaa tokko nama ajaa'ibaati. Nama ajaa'ibaati. Eegalee obboleessi kiyya hin jaalladhaan. Otoo akka isaan ta'e hawwa. Rabbi. Amala isaa otoon qabaadheen jedhan yeroo baay'ee. Naannarraa jedhamutti isan jaalladha baay'ee. Jaalalli haadhaaf abbaa akkuma nama kaanitti jaalala haadhaaf abbaa qaba. Jaalala haadhaas akkuma nama kaaniin qaba. Kanaafuu sagantaa keenya walitti qabna. Sagantaa keenya walitti qabuun dura garuu hordoftoota keenya galateeffanna. Aga sa'aatii kanaatti nu wajjin turtanii kan nu dhaggeeffattan marti keessan hedduu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Namooti chaanaalii keenyaaf haaraa taatan gara keenya kottaa wanta nuti asitti waliif qooddadhaa isiniin jenna. Xumurarratti dhaamsi qabdu yoo jiraate. Dhaamsi hin qabu. Dhaamsa guddoollee dhaammadhu. Nama du'u dhaamsa dhaammata. Hin jiraanna waan ta'eef boruus walitti hin deebinaa mitiire. Kanaafuu marti keessanuu haga dhumaatti qophii keenyaatti kan nu waliin turtan hundi keessan galatoomaa isiniin jenna. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Waamicha keenya kabajee haga sa'aatii kanaan wajjin turtii bareedaa waan nu waliin taasifteef waan qabdurraa waan nuuf qooddeef hedduu galatoomi isiin jenna. Guyyaa biraa akka deebinee wal arginu abdii qabna asuma irratti jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii isiniif hawwa.